Nooruu ijoollee keenya akkam jirtu I think daqiiqaa tokko booda qophii keenya hin jalqabna. Namoonni viidiyoo zoomii keessa manage gochuu danda'utu sinirra jira sadarkaa kanatti ani mute gochuu danda'utu beekuutu sinirra jiraata. Viidiyoos amma kanatti amma nuti kan nuti barbaannu ergaadhuma isaati. Nuti kanaaf viidiyoo keenya irraa dhoksineeti ergaa isiniin ga'u barbaanna. Kanaaf manage godhaa amma sagaleen ituu barnoonni kennamaa jiru sagaleen adda addaa hin barbaannu. Guutummaadhumatti akka barnoonni sun isin qaqqabu barbaanna waan ta'eefi. Nooru baga nagaan dhuftanii amma sa'aatiin keenya shaarpiidhaa 12 ammuma sa'aatii wal shaakkisu jalqabnaa har'a irra caalaatti leenjiin keenya akkuma beeksisa adda addaatiinis iimeeliidhaanis argaa turtanii waa'ee iskoolaarshiippiiti. Kanammoo isintu gaafataa ture. Baay'ee gaafachaa turtanii tooppikii kanaa. Kanaaf namoota kallattii kanaanii odeeffannoo gaggaarii qaban aktiivili amma keessa jiran waan barri ammaa yeroon ammaa barbaaddu kan beekanii hiriyoota koo lamaa obboloota keessan dargaggootuma akka keessanii lama isinii qabadheen dhufe har'aa. Baay'een keessan karaa linkidinii firoomfattaniittu jedhee yaada. Baay'iftaniis odeeffannoo tokko tokkoon yeroo isaanii gubuu akka isin hin dhagnanii isinitti himadhaa. Yeroo akka isaan qobaatti yeroo isaanii baay'een baafneefan iddoo tokkotti isaan fidee gaaffii keessan hundumaa akka isaan deebisan barbaade. Yoo gaaffii qabaattanillee akkuma kanan deebi'ee isinii waama malee tokko tokkoon hin qisaasessinaa nama 900 kan kanaaf galmaa'ee namni 900 guyyaa guyyaatti yoo jara kana dubbisee hin danda'amu. Kanaaf kan akkasumaan naa beekaa baga nagaan dhuftanii welcome. Viidiyoo kana warraa sababa waayifaayi daataa rakkoo qabaniifis jecha waraabuu dirqamne waraabnee liinkii isaaniif erginaa. Har'a egaa baay'een isaa gaaffiin keenya haasaan keenya sa'aatii tokko waliigalatti waa'ee iskoolaarshiippii akkamitti akka appilaayi godhan maal akka barbaachisu kanadha. Kanarratti barnoonni gabaabaanis qophaa'eera. Isatti aansee immoo gaaffiin keessan toora galee iskiriin irra taa'aa. Isa duraa obboloota keessanii gabaabinumatti sekendii 30 waa'ee isaanii isin barsiisuudhaaf akka isin waa'ee isaanii ilaaltan linkidinii isaanii isin ergeera. Baay'een keessa linkidinii ergitaniitu jedheen abdadhaa. Dr. Yohanis Gemechu dargaggeessi qataleen kun amma biyya kana jira. Arbaad irra jira. Post doctoraalii isaa asii hojjetaa jira. 2021 kaasee. Akkuma kanammoo biyya Jaapaan achittis post doctoraalii isaa hojjetaa ture. Yuunivarsiitii Finfinneettis barsiisaa ture. Waa'ee barnoota isaa immoo ilaalaa jirtanii immunoloojii kan jedhu kanaan PhD isaa Jaapaan irraa fudhate. Finfinneerraa yookiin Xiquur Ambassaa kan jennurraa achirraas maastarsii isaa fudhatee digirii isaas achirra fudhatee. Egaa waa'ee isaanii baay'ee bachuun barbaadan garuu raafiliinuma waan isaan sertifikeetota isaan baratan digirii kan biraa qaban yookaan aartikilii isaan paablish godhan joornaalota adda addaa asirratti fiduun barbaadne yeroo keenya gubasii hojii baay'ee isa googil godhaatii hojii isaanii dubbisaa. Kanaaf gabaabumatti isin gargaaruu danda'u kan jedhuun haayilaayitii kananii irraa fudhe waa'ee isaanii. Dr. Hailuun kana duras gaafa guyyaa jalqabaa dhufee waa'ee reezuumee irratti sa'aatii tokkoof oliif nu faana ture. Innis as Harvard University jira. Bara 2019 asuma Harvarditti saayintistii ta'ee dhufee ture. Ministeera fayyaa biyya keessaa hojjetaa ture. Barnootaan doktorummaa isaa asuma Harvard irraa kunoo bara kana PhD isaa fixaa jira. Fixeera already. Maastarsii isaa immoo biyya Awurooppaa kanatti fixee
akkuma kana immoo Doctor of Medicine isaa immoo Jimmaa Yuunivarsiitiitti fixee nama ammoo ammaatti lamaanuu umurii dhalatanii kaasanii amma ammaatti namoota barnoota keessa jiranii iskoolaarshiippiis barbaadan kana keessa kan darbanii waa'ee Doctor Hailu waan inni hojjete barnoota isaas kan biraas sertifikeetota inni fudhate dhibbootaas aartikilii inni maxxanses hunda fiduun barbaade iddoo kanatti Google godhaati dubbisaa baay'eedha waan ta'eef. Darbee immoo isaanis baayogiraafiin isaanii akka dubbatamu sana miti kan isaan barbaadan muuxannoo isaaniis ni qooduudhaaf obbolaa dhiyaatan waan ta'eef baay'ee kanarratti yeroo hin dabarsinu. Kanatti aansee egaa Dooktar Yohanis siinanii asitti afeera. Dooktar Yohanis kan inni slaayidiidhaan nu qopheesse waa'ee iskoolaarshiippii biriibili erga irra nu adeeme booda gara gaaffii keessaniitti deemna. Yoo isa keessatti ibsa sana keessatti gaaffiin baay'een hin deebi'a jedhee waan eegutu jira. Yoo inni deebi'ee baate gaaffiin tarreeffaman isaa gara dhumaatti kaa'anne sanatti deebina jechaadha. Amma Dooktar Yohanis Gammachuu iddoo kennaa jechuudha. Noori Dooktar. Baay'ee galatoomii Beekan. Dooktar Hailu baga nagaan dhuftee ijoollee qaroowwan keenya baga nagaan dhuftanii. Egaa keessa yoon waliin mammakee afaaniin gaafa haasa'u dhiifama naa godhaa of kennaa of galchaa. Well, to start wanti kana scholarship process akkamiin successful taanaa well daandii baay'eetu jira. Daandiin ittiin successful taanu garuu waa hundarra yeroo gaarii like yeroo dheeraa yeroo gahaa ofiif kennaa. Start as early as possible like ji'a jaha booda taanan deadline'iin scholarship bichaa torbee yookaan immoo torbee lama yookaan ji'a tokko dura hin jalqabinaa wanti keessan applicationii keessan fuulduratti ilaalaa like start as early as possible and collect all possible informations haga danda'ametti. This will give you enough time. You will prepare the most robust and kind of more meaningful application. Applicationii bareedaa applicationii keessan amma fakkeenya barattoota ciccimoo taatu hundi keessan garuu yeroo barataa cimaa taatanii mainly ofiin okay akka gaarii hojjechaa jira. Applicationin kan yeroo hunda applicationii kan keessan caalaa akka sammiitti ta'utti yaada. Kanaafi start as early as possible. Search for a scholarship and like once you start as early as possible, you go and search for a scholarship. Look for scholarships that fit your niche. Maal jechuudha mainly fakkeenyaaf otoo isin medicine barachuu barbaadan ta'e, biomedical science barachuu barbaadan ta'e, like it can be more of if it's biomedical engineering, it doesn't matter. Engineering faculty keessa barbaaduu dandeessu garuu pure biochemistry, pure medical field, public health barachuu barbaaddu ta'ee engineering fieldii keessa yeroo keessan hin dhamaasinaa, yeroo keessan fixinaa. Faculty isaan barbaadan, faculty scholarship kennu engineeringii taanan yeroo keessan hin balleessinaa. Just don't ignore godhaati. Next step is a scholarship kan keessan faana fit ta'u. Fieldii isin barachaa turtan, fieldii isin barachuu barbaadan fakkeenyaaf nursingii barattanii engineeringii PhD I mean mastersii barachuu barbaaddu taanani it's rare like yoona applikantoota kaan faana fit ta'uu baachuu dandeessu. Kanaafuu kan isiniin fit ta'u barbaada. And read application guideline. Amma scholarship secure gagootaniin booda deadline isaa sirriitti ilaala. Like try to submit probably guyyaa lama guyyaa sadi dura otoo submit gootanii deadline'ichi otoo hin dhaqqabin ariifachii otoo hin taane early application keessan submit godha. So the first thing you should do is read the application guideline. Guideline'ichi maal jedha? Deadline'iin isaa yoomi? Requirementonni isaa hoo maali? Kuni baay'ee criticalidha. Baay'ee murteessaadha. Recommendation letterin eessee isin barreessitan extra curricular activity isa jennuun fakkeenyaaf mana barumsaa waa'ee barnootaan ala wanta ta'e it can be sportii wayii hojjechuu like sportiin beekamaa ta'uu dandeessu. Community keessa gargaaruu dandeessu fakkeenyaaf ijoollee walitti qabdanii ijoollee leenjii kennuu ta'uu danda'a.
Fakkeenyaaf juuniyaroota keessaniif ijoollee isin gaafa kaampaasii jirtanii haayiskuulota barsiisuu ta'uu danda'a. Waa'ee extra curricular waa'ee keessan isiniin more of biyya kanaa beekamaan ispoortii keessa galu maalii extra curricular activity waa'ee keessan qalama qofa like 4, 3.8, 3.6 fiduu qofa otoo hin taane waraqaa kanaan ala akkam daayinaamikiin wantiin keessan approachiin isin qabdan wholesome approachii qabaachuu keessan argisiisa inni kun. Barataan baay'een cimaa ta'uu danda'a. Garuu at the same time creatively wanta adda ta'e immoo hojjechuu dandeessu fakkeenyaaf aartii like nama suuraa kaasuu danda'u suuraa pictorial drawing harkaan creativity keessan extra curricularidha kun wantoota akkanaa kanneen proofii evidensii akkana nan danda'a otoo hin taane wanta dandeessu sana evidensiin argisiisuu danda'u fakkeenyaaf portfoliyoo aartii nama aartii danda'u yoo taatan portfoliyoo keessan otoo kooppii isaa wal qabsiiftanii inni kunniin evidensii ta'a. And then try to fit your application to the specific scholarships. Like I'm a scholarship in apply gootan isa jalqabarra haasofne kan yeroo kana baay'eesaa appilikeeshinii keessan irratti wanta isin accomplish gootan wantoota ciccimoo isin dabarsitan keessa isaan top notch ta'an isaan list out gootaniiti. Isa kana appilikeeshinii isin submit gochuuf deemtan kana faana akkamiin kind of like wal sima like you should tailor this to the program you are interested in. Mainly wantoota gaggaarii hojjetan sanniin applicationii keessan faana akkamiin wal simata waa'ee like more of fakkeenyaaf maths olympiad taatanii internationally compete gootanii taataanan STEM sciences jennuun kanneen science and technology kanneen engineering medicine kanneeniif it's too critical akka like olympiad maths olympiad taatanii taataanan international competition biyya keessallee regionally illee ta'uu danda'a. Isa kana applicationii keessan faana akkamiin wal simata. Maths olympiadii well generally soft scienceedhaanis wal qabsiisuu dandeessu. Anyway, applicationii keessan faana tailor gochuu. And then this is the most critical part. Applicationii amma waa baay'ee smoothin gootaniittu waa baay'ee babbareechitaniittu deadline argitaniittu maal akka barbaadu argitaniittu in every I would say every scholarship application is sent when personal statement in dhabamu. So gaaffii ta'e gaafattaniittu my personal statement in I think we can go through this. Personal statement in mainly waa'ee keessani kan haasoftan waa'ee keessan haasoftaniiti like your accomplishment and a kind of like why you wish to join this specific department. Barataa cimaa specific field tokkoon cimaa taataniittu amma cimina keessan kana gara showcase gochuutti dhufuuf deemtu amma like next stage of your education like it can be master it can be PhD akkamiin ciminni keessanii fi wanti isin kana dura leenjitanii bareechitanii like qabxii gaarii argisiistaniitu ta'a. Waan kanniin amma next step akkamiin tailor gootu tokko waa'ee accomplishmentii keessanii haasoftu lama like you should identify a problem you wish to solve maaliin solve gochuu barbaaddu fakkeenyaaf amma engineering keessa taatanitti yoo ta'e or like mainly gara medicine yoo ta'u fidee natti salphata fakkeenyaaf isinii kenna. Namoonni tokko fakkeenyaaf we have maal jenna sexually transmitted disease dhukkuba sexually daddarbuu danda'an fakkeenyaaf garuu preventable ta'uu danda'an wantoota hambisuu dandeessan yoo ta'e fakkeenyaaf biyya keenya keessa fudhattanitti yoo ta'e I don't know daataan maal akka fakkaatu specifically hin beeku garuu sexually transmitted disease warra balleessuu dandeenyu vaaksiinii irratti hojjedha waan ta'eef wanti maal jedhama vaaksin development irra hojjenna amma wantiin kanniini dhabamsiisuu dandeenya or at least xiqqeessuu dandeenya. Amma gaappii biyya keessanii faana naannoo nan jiraadhutti namoonni haganaa dhukkuba kanaan kana saaxilamaa jiru. And I should bring an innovative way to solve this problem. Community keessanii fi nama solutionii kennu ta'uu barbaadu keessan
Isa personal statementii kana keessa yoo dandeessan introductionin keessan strong introduction, a personal story, experience keessan iddoo dhuftanii, naannoo dhuftanii maatii ta'uu danda'a, community keessan ta'uu danda'a. Make it too personal. Inni kuni waa'ee copy wayii miti. Maal akka accomplish gochuu barbaaddan beektu. Fakkeenyaaf daa'imummaa kootti kana argaan ture. Fakkeenyaaf abbeen koo mana hakimaa gaafa na fuudhee deemu yeroon when I was 5, when I was 5 yaadachuu baachuu dandeessu. When I was 10, waggaa 10 ta'ee, waggaa 13 ta'ee, abbeen koo mana hakimaa na fuudhee deemee yoo dhukkuba faana relatable gochuu yoo gaafa barbaaddan. And gaaffiin akkanaa sammuu kootti dhufe daa'imummaa kootti. Kun amma personal story dha. Like experience keessan haasoftu yookaan immoo guddattanii immoo community keessan keessa rakkoo argitan rakkoo solve ta'uu danda'u cimina keessan argisiistaniittu and then yoo gaafa jalqabdan garuu introduction personal ta'e story personal ta'een otoo jalqabdanii baay'ee bareedaadha. It will catch the reader. Nama admit sin gochuuf deemu sana story keessan catch godha. And then be honest and authentic. More of personal story taanaani waa'ee isin hin taane irreettanii naasoftan. Kanaafu more of be honest and authentic. Bara kana wantiidhaan ChatGPT-dhaan barreessachuu dandeessu dhiisee garuu inni kuni it cannot be like laaluu danda'u sirriitti arguu danda'u. Kanaafu isaan of hin gowwoomsina. And next, write a strong statement of the problem. Amma inni tokko wanti isin gaafachuu danda'a a short research plan isin gaafachuu danda'a. Inni tokko fakkeenyaaf faculty level scholarship graduate school itti apply gootan taanani biyya kana mainly Dr. Hailuun haasa'uu danda'a kanarratti yoo graduate school join gootan stipendii yookaan kaffaltii qabu. Health insurance keessan wanta ittiin jiraattan kanneen isiniif kennu. Gaafa join gochuuf deemtan garuu criteria keessan mana barumsaa tokko faculty personal statement isin gaafatu. Kanaafu read faculty's research paper, sirriitti dubbisaa, join kan gootan, identify the problem and be explicit. Problemi maal qabu isa kan sirriitti explicit ta'a. And put your working hypothesis in context. Why isin barbaadan otoo hin taane faculty san faana wanta research problemi identify gootan kan wal qabsiisaa. Na supervisorin keessan hojii sana isin supervise gochuu danda'a, expertiidha namni sun. Over ambitious hin ta'ina. Wanta kana akkanatti qoricha akkanaa uumuun barbaadan. Uumuu dandeessu. Garuu something achievable. Wanta achieve gochuu dandeessan. Na don't make it too simple immoo. Wantuma extremely salphaa taatee barataan high schoolii kan hojjechuu danda'us hin godhina. Extreme ambitious, too simple kanneen hin godhina. Gidduu keessa middle ground barbaada gaafa barreessitan statement problem. And then highlight your accomplishment in every chance. Isarratti haa ta'u, eessarratti like statement hypothesis gaafa barreessitanis haa ta'u. Highlight your accomplishment. Biyya keenya maal jedhama I don't know commonly kind of boasting and gurraa maal jedhama of xiqqeessuu jaalanna miti. Accomplishmentii keenya illee hagas mara baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Biyya kana gaafa applicationii keessan galfitan isa dhugaa ta'e haa ta'u malee accomplishmentii keessan haga dandeessanitti irra deddeebi'aa haasa'a. Like redundant hin ta'ini garuu explicitly haasa'a. Achievement, academic achievementii ta'uu danda'a. Extra curricular activity ta'uu danda'a. Isa mana barumsaan ala, hojii mana barumsaan ala fakkeenyaaf aartii ta'uu danda'a, ispoortii ta'uu danda'a. Isa kanneen sirriitti strongly regionally biyya keessa yookaan immoo even Afrikaa keessa haga kana achieve godhe jettanii haasa'uu dandeessu. Isa kana context kenna academic achievement 3.8 in like 3.8 gradingin maaliin it differs from country to country biyya garagara waan ta'eef academic achievement keessan context kenna volunteer work experience kan sirriitti taasaa waa'ee accomplishment keessan. I think yeroo baay'ee fudhadheera isa dhuma kana roughly irra deema gaaffiif deebii keessatti itti haasofna baay'inaan. And then once package keessan sirriitti barreechitaniittu eega sirriitti barreechitanii booda irra deddeebi'aa dubbisaa. Read your application. Yeroo baay'ee wanti nuti hojjenne perfectly nutti fakkaachuu danda'a garuu irra deddeebi'aa dubbisaa. Kanaaf yeroo baay'ee ofiif kennaa give enough time for yourself kanan jalqabarra. Check the tone you used, grammatical, spelling, erroroota kanneen qabaachuu baachuusaa sirriitti check godha.
And then let a third party read and comment on your application. Yeroo hunda ofii keessanii eegga fixxaniin booda namni isiniin ala ta'e fiildii keessanii walitti dhiyaatu akka isiniif dubbisu proof riid akka godhu nama cimaadha jettanii yaaddan mana barumsaa keessan keessaa fakkeenyaaf supervaayizarii ta'uu danda'a, leekchararii keessan ta'uu danda'a, akka isiniif dubbisuuf proof riid akka godhu nama sadaffaatti kenna. And a strong recommendation letter is always needed for most of the scholarship application. Strong recommendation letteriin kunniin biyya keenyatti fakkeenyaaf abaluun an beekaa, abaluun barataa cimaadha. Qabxii haganaa argateera. Like styliin itti barraa'u biyya keenya. Like I get used to that. Akkasii barraa garuu I'll just say some stuffs on this. Get a letter from a person who knows you well. Nama hojii keessaniin isinii fi hojii keessan sirriitti beeku supervaayizarii ta'uu danda'a, nama isin faana hojjetu ta'uu danda'a, piroofeesara keessan ta'uu danda'a. Namoota akkanaarraa barreessifadhaa. Yeroo baay'ee hiriyoota keenya otoo gaafannee nutti salphatamini hiriyoota keessanii hojii keessan hojiidhaan waliin argitan taanan personal level hiriyyummaa callistaniituma bunaaf shaayii waliin jettan otoo hin taane hiriyyummaa hojii hiriyyummaa akademiksii taananii isiniif barreessu rakkoo hin qabu. Garuu oma hojiidhaan waliin beektan taanan calliftaniitum hiriyyoodha taanan otoo barreessifachuu baattanii wayya. Focus on your achievements, not just simple praising words. Amma recommendation lettering keessan isa kan focus godhaa. Achievementii keessan irratti. A simple praising fakkeenyaaf abaluun kutaasaa keessa tokkoffaadha. Gaariidha kun akka wardiitti. Garuu more detail maaliidhaan tokkoffaansaa hoolistikiidha qabxii abaluudhaan qabxii waa argateef qofa moo hoolistik neecharii keessan fakkeenyaaf akkanaan gaafa class interactionii keenya keessa gaaffiin inni kutaa keessatti gaaffiin inni gaafatu esseen inni barreessu qormaata isaa irratti how detailed he is just a simple choice yoo ta'an essee gaafatamtu taanan hagamiin nama creativeedha namni kun kana gaafa barreessu nan yaadadha kana gaafa deebisu nan yaadadha. More specific qabxii haganaa argatee qofa otoo hin taane specific waa'ee keessan akka haasa'u godhaa xaaliyaa keessan irratti recommendation letter. Give your recommender a heads up. Mainly recommenderoonni keessan boruu xaaliyaan barbaade yoo jettaniin ariifadhiin sinii barreessa waa'ee keessan diteelii barreessuu baachuu danda'a. Kanaafuu give them enough time. Fakkeenyaaf ji'a tokko scholarship apply gochaa taatan jirtu taanan ji'a tokko probably 7-2-3 kennaafi. Gaarii akkasiniif barreessu yoo danda'ame scholarshipii baay'ee irratti supervaayizariin keessan draft naa godhaa isiniin jechuu danda'a. Waa'ee keessan waa'ee sobaan barreessitanii garuu draft godhaati structuring keessan xaaleecha maal akka fakkaachuu qabu itti kennadha. If gaafadhaa even yeroon qabdu waan ta'eef draft siif godhee siif ergaa ati review gootee kontantiinsaa gaarii dhugaa ta'uusaa check gootee naaf mallatteessite jedha gaafadhaa. Yeroon qaban waan ta'eef akkas gochuu danda'u. And submit your application and keep on applying. Wanta takka yaadadhaa anini kana gaafa deebii irratti haasofna. Scholarshipota hedduun apply godheen gaafan biyya jiru. Kanaafuu takka submit gootanii ishee sana akka wanti ittiin eegina. Keep on applying. Like tokko qofa miti scholarshipii hedduu al tokko apply gochuu dandeessu. Garuu applicationin keessanii scholarship tokko wanti guideline isaa garaa kanneen kana detail isaa laalaati akkamiin fit gochuu isaa qofadha kan barbaadamu. Other than that, you can apply to as many scholarship as possible. Keep on applying. Ishee takkatti apply gootanii discourage hin ta'ina. Success rate keessan guddaa gochuu fi irra deddeebi'aa scholarship adda addaatti apply godha. Keep applying and keep applying as many as possible. Well, scholarshipota tokkoon baay'een isaanii kunniin scholarshipota xiqqoo ani kana dura keessa deemaa bahee scholarshipootaan apply gochaa ture. Inni tokko Next kan jedhamu scholarship biyya Jaappaanii. Japan embassy Jaappaaniin kennama bara baraan yeroo hunda. And dad scholarship Germany embassy biyyaatiin dad scholarship embassy Germanytiin kennama. Guideline isaanii ilaaluu dandeessu page kanarra. Inni kun biyya Kooriyaa generally Korean government ijoollee baay'ee ijoollee biyya ijoolleen keenya amma baay'een isaanii PhD isaanii fudhachaa jiru biyya Kooriyaarra. Itti aanee UK United Kingdom biyya England isa kana British Councilidhaan kennama.
Kunniini government basedidha. Mootummaatu kenna baay'ee isaanii mana barumsaati miti. University based scholarship hedduutu jiru. University fakkeenyaaf you just go Iowa State University, Tokyo University, Berlin University, universitoota guddaa beektan check gaafa gootanii graduate admission isaanii keessa ilaalaa. Like financial aid qabu baay'een isaanii once you are admitted to that graduate school. Wanti isinirraa eegamu inni guddaan securing your graduate program admission. PhD level isaanii yookaan mastersii yeroo baay'ee PhD dha kan like financial aid kennamu. So graduate program sana admit ta'uu mana barumsaa san galuu danda'uu keessan qofa sirriitti irratti hojjedhaa kan. And you can get stipend or secure a research assistant position in the same lab. Most labs usually ani gaafani PhD baru like direct scholarship in turre. It's a kind of like a part-time researcher ittan hojjedha ture in the same lab. Yeroo baay'ee maastarsii qabdu taanani salphaadha part-time researcher ta'uu in the same lab achumatti hojjechuu. So akkasiin naa kaffalatu anaan gaafan baradhu barsiisaan koo. So you can secure graduate program admission yeroo gaaffii baay'ee isin gaafattanitu jira. Sadly graduate program admission baay'een Ingiliffa gaafata. TOEFL yookaan immoo IELTS gaafata. Kan hin gaafanne jira, eeyyee jira. Garuu wanti yaaduu qabdanii inni scholarship IELTS TOEFL hin gaafanne kunniin namoota hedduutu addunyaarraa apply godha. Kanaafuu chance of admission keessan namoota hedduu faana compete gootu. Jiru fakkeenyaaf Alberta University as Calgary baay'een isaanii I think Finfinnee, Jimma, Amboo fi I don't know universitoota kam akka ta'e hin beeku. Achirraa university kanneen irraa digrii qabdu taanani wanti hin barbaaddan Ingiliffan barbaadan as Calgary Canada irraa Alberta University kunniin kun jiru scholarshipon hedduun even Harvardin Ingiliffan gaafatu Ingiliffan barattaniitu taanan. But gaafa scholarship akkasitti apply gootan namoota baay'ee faana compete gootu. Kanaafuu I encourage you TOEFL IELTS lamaan keessa isa tokko otoo qoramtanii yeroo baay'ee kana nuti jiru. Ani TOEFL qorameen kanan PhD join godhe. Probably Dr. Hailuun kanarratti isinitti himuu danda'a experience isa. Ani kanan qabaa galatooma baay'ee galatooma. Galatoomii Dr. Yohanis daqiiqa sa'aatii haala gaariidhaan qaddamaa gaditti xumurtee jechuun ni danda'ama. Baay'ee ulfaadhu amma gara gaaffilee keenyaatti darbaa. Gaaffilee muraasan qaba. Gaaffiin baay'een ibsa ati kennite keessatti deebi'eera already garuu yoo irra deddeebi'uun hin danda'ama ta'e maqaan nanna'a. Dr. yeroon gaaffii tokkoon isinii dubbisaa yeroo kanaatis ta'e Dr. Hailuun gidduu harkaaf fudhatanii irratti bifa mariitiin deemuu dandeenya. Garuutu gaaffii keenya isaa ijoolleen ergatan. Gaaffiin kun ijoolleetu gara gaaffii 600 olii erganii keessan gaaffii muraasa funaanee warra wal fakkaatu iddoo tokkotti funaanee. Utuu san dhaqeen duratti sumaanan gaaffii tokko gaafadhe slaayidii ishee kanarraa requirement-toota ati slaayidii sadaffaa kanarra keessaa recommendation letterii inni kun illee personaali ta'uu danda'a curriculariin activitiin kuni so isaan kanaaf saampilii wayii arguun hin danda'ama kan necessarily maqaa namoota baachuu hin danda'u XY jechuu hin dandeessu ta'a. Yoo saampiloota akkasii tokko qopheessuu obbiraa qabdu ta'e yoo sirnatti ergitan ijoolleedhaan dabarsuu hin danda'a. Inni necessarily fiildii hundumaaf ta'a jechuuf utuu hin taane kana yoo qabaate gaariidha kan jedhuuf malee ijoolleen as keessa jiranii fiildiin isaanii hedduudha. Akaakuu hundumaarraati kan isaan dhufanii isa yoo hin argama ta'e yoo tarii akkuma gaaffiittis akka yaadaattis gara fuulduraatti yoo naa kennite ijoolleedhaan dabarsa. Inni kan biraan gaaffiitti jalqabna ga'a. Amma gaaffii kana obboloota keenyaa simtu ergate maqaa keessan immoo achirra kakaa'uun natti hin tolle akkasumatti fuudhee warra afaan Ingiliziin ergitanii afaan Ingilizii isaan copy paste godhee uumaan fooyyessine garuu walitti fiffide gaaffii wal fakkaatu. Gaaffiin tokko ani MA qaba. Carraa MA yaalumoo PhD apply gochuu wayyaa. Fakkeenyaaf nursing MA qaba. Maal naaf wayyaa? Apply godheen dadhabee.
keep applying nuun jedhe Dr. Yohanis amma Dr. Hailu yaada briefii ta'e irratti yoo nuu kennite natti tola. Tole, na dhageessu? Eeyyee. Good. Nice meeting you, Dr. Yohanis. Baay'ee sirriitti ibsiteetta, I think, every step in detail. So, gaaffii kana deebisuu koo dura waan ani dabaluu barbaade yaada Dr. Yohanis kaasaa ture irratti. Appilikeeshiniin scholarshipii naa jedhamu namni scholarshipii isa jedhu hiikuma inni laatuufuu garaagaradha. Hiikni isaas immoo garaagara ta'a akka iddoo isin apply gootanitti. Biyyoonniif like kontinentaalii ta'uu danda'a garaagarummaa qabu maaliif fakkeenyaaf amma gara Yuurooppinaa apply gootan yeroo baay'ee specific scholarshipii baasanii target country yookaan immoo target regionii baasanii wantoonni maxxanfaman hin jiraatu like DAAD scholarshipii yookaan immoo scholarshipoonni garaagaraa hin jiraatu especially Scandinavian countries like Norway, Sweden, Netherlands. Isaan kun low middle income country target kan godhan scholarshipii hin qabaatu. So isaan specifically apply gootu jechuudha. Inni akkas ta'u waan isaan gaafatan fulfilii gootanii specifically scholarshipii sana argattanii sarratti qophii gootanii waan inni barbaachisu sila ibsameera baay'inaan kan isaan barbaadan English proficiency keessan gaafatu isarra immoo recommendation personal essay or statement of purpose CV gaarii barreessuu keessan waan akkasii gaafatu jechuudha. Keessumaa Ambiraan immoo inni approachiin Ambiraa immoo North America, Canadaadhaaf US innaa ta'u immoo baay'inaan scholarshipii akkasii taargeetii godhanii baasuutu hin ta'in manoota barnootaa barumsa isin barbaaddanii fiildi isin barbaaddatan appilikeeshinii baasu jechuudha. Reejistiraariima isaaniitii oopinii godha. Akkuma biyya keenya keessatti karaa biyya keenya yeroo baay'ee kan miti mootummaa warri ta'an yookaan immoo warri private university ta'an dhaxxanii apply gootu waan isaan gaafatan dorgomtanii fulfil gootu yoo kaffaltii isaan kaffalchiisan dandeessan kaffaltanii barattu miti. Asumas akkasidha. Basically barumsa tokko fakkeenyaaf maastersiin art in project management barachuu barbaadu yoo jedhame yuunivarsiitoota maasters in art in project management barsiisan xarreeffattu fakkeenyaaf kurnan isaanii baafachuu dandeessu kurnan so basically waan isin sarchi gootan scholarship master in project management ituun ta'in Google irratti yookaan immoo any search engine irratti kan isin barbaaddan US itti barachuu barbaadu taanaan US keessatti mannoonni barumsaa project management barsiisuudhaan beekaman isaan kam kan jedhu search gootu jechuudha. So mannoonni barumsaa project management barsiisan kurnanoo isaan gaafatan kurnan isaanii kana beekessanii booda specifically universitoota isaanii website isaanii barbaadu. Fakkeenyaaf randomly project management pick godhe let's say public health yoo jedhame masters in public health barachuu barbaadu in whatever field epidemiology or name it management health management or policy whatever barbaadani masters in public health barachuu barbaadu taana masters in public health in global health kan beekaman isaan kami jettaniiti kan isin information gaazexii gootan isaan kun namarraa fudhachuu dandeessu nama barumsa fiildi sana baratee yookaan immoo akkuma jedhee saayitii irratti sarchi gochuu. So fakkeenyaaf listii isin argattan Harvard, Boston University, John Hopkins, Columbia, Yale, Washington, St. Louis isaan kana yoo jedhame isaan kana listii kan hin godhaa jiru waan hin beeku public health keessa jira waan ta'eef isaan kana usually kan good public health school jedhama. Iddoo isaan kana xarreessitanii booda so tokkeeffaa irratti kan isin listi godhatan John Hopkins taanaan University of John Hopkins website isaati kan isin barbaaddan. So basically University of John Hopkins School of Public Health maaliif universitoonni iskuulii baay'ee qabu fakkeenyaaf Harvard iskuulii 13 qabu. So Harvard University jettanii searching godhina. Specifically iskuulii kamidha kan jedhu searching godhu different waan ta'eef website isaanii.
Harvard University jettanii search gootanii hin argattu. Garuu immoo specifically School of Public Health isiniif hin fidu, Medical School isiniif hin fidu, Education isiniif hin fidu. So usually schoolii kam akka inni ta'e search gochuudha. So John Hopkins School of Public Health jettanii search gootanii website irratti hin dhufu. Website isaanii. Under that in Adempton, usually on the first page, prospective student, registrar, obvious one thing, for me, obvious thing, barattoota fuuldura dhufanii mana barumsaa sanatti baratan attract kan godhu information page hin jiru. So, prospective student kan jedhutti yoo baatan fakkeenyaaf prospective student sanarra hin adeemtan maal akka inni isin barbaachisu yooma akka inni application hin banamu yooma akka inni cufamu requirement isaanii fakkeenyaaf English proficiency hin barbaadu moo hin barbaadan GRE hin barbaadu moo hin barbaadan GRE is like standard testing kan gaafatan jiru fakkeenyaaf MBA apply gootu taanaan GRE hin barbaadu baay'een isaanii GMAT or waan akkasii barbaachuu danda'u. So waan isaan barbaadan specifical to the department in argattu jechuudha. So based on that, prepare go to apply go. So akkuma sila Dr. Yohanis sirriitti ibsee baay'een North America admission argachuudha wanti guddaa. There is no separate scholarship searching. Admission keessan argattaninnaan acceptance letter in argattan usually keessumaati warri Ivy League University Ivy League kun application processing keessan keessa waan isin qopheessan keessa somewhere do you need a financial aid kan jedhu jira. Obviously checking what to say yes to based on your background statement keessan irratti CV keessan irratti cumulative GP keessan irratti waan isin ibsu sanarratti based ta'anii package qopheessu and now offer lettering and laatan congratulations, you have been accepted to this program with this financial package. Financial package sun tuition ta'uu danda'a. Tuition keessa percentii ammasii cover isin gochuu dandeenyeera jechuu danda'u. Tuition keessa mulu covered ta'eera. Living expense keessa ammas laatameera jechuu danda'u. So package jedhu. Akkuma sila Dr. Yohanis jedhe, doctoral programoon baay'een isaanii full package. Fakkeenyaaf Harvard PhD argattan jechuun PhD accepted taataninnaan that's it. Scholarship barbaacha deemtan hin jiru. PhD program isaa innuma accept isin godhan tuition isaa covered dha. Stipend isin laatu kan isin ittiin jiraattan yaa small amount dha kan isin ittiin jiraattan garuu amma programming sun dhumutti guarantee. Basically waan isin barbaachisu manaalbaat moving allocation transportii ittiin as dhuftan waan akkasiidha kan isin ofii keessan barbaadachuun isayyuu gargaaruu danda'u. Mastersonni baay'een immoo tuition qofaa cover gochuu danda'u. Mastersii barataa hundumaaf immoo walqixa miti kan isaan laatan. Amma mastersii dhufan ijoolleen tokko percentaa 25 tuition laatuuf isaan kaaniif 50 laatuuf. So how competitive you are basically statementiin kee ammam ture ranking godhu waan ta'eef barattoota na laatan. So based on that area scholarship imagine akkaataan ittiin approach goon sirriitti xiinxaluu qabaata. Unfortunately, namoonni baay'ee yeroo keenya kan hin dhugumne yeroo biyya jiru kan hin argaa ture. Namoonni keenya baay'ee kan hin dhugu Google search irratti scholarship in jenneeti yeroo kan dabarsinu. Innaanu akkas jennu immoo Google kan inni fidu thousands of results fida. Most of them are scam. Like innaasin search akka gootanii fiddan most of them are scam. Anamma arruma namni ta'e LinkedIn irratti kan naaf ergee jira. Karaa namaan apply godhe Harvard itti BSc programmii. Ammam authentic akka inni ta'e naaf ilaaluu dandeessaa jedhee namni naa gaafate jira. It's not authentic. Harvard mediator hin qabu. Obviously. Universitiin kamiyyuu karaa nama apply godhamu hin jiru. Biyyuma keessattuu amma kan uumamaa jiran scholarship siinaaf argannaa birrii ammasii yoo kaffaltanii galmooftan nu biratti jedhanii it's very like growing scam. Please don't get caught up on that. Don't waste your money. Nobody can give you a guarantee in any program. Biyya keessa jiraatanii dhiisanii biyyana jiraatanii iyyuu hin jiru waan akkasiin hin jiru. Like dallaalaan qabu academicsiin. So namni baay'ee kanaan miidhamaa jira waan ta'eef. So directly go to the university's website. They do have an application third party
websites, most of them. School of Public Health it apply go to Tanan. Every public health program in Bayen South Kenya, so fast can get a so fast can get a mukun. University to Kara so fast apply go to. This is a third party known application platform. Why say Robert Naso native nature in Rega? Garumo, Dalalan Garunju. Gidduti Dalalan, I will guarantee you will be accepted to this Kanjaru. Injuru and if is a case caught up in Dana. So I'm sorry I took a time. Coming back to the very important. Very important. Yeah, Galaton. Coming back to the question. So unfortunately, there is no direct answer to this. Kenya, graduate school idemtani, master's qabtani, PhD apply gochuun qualifying taatu. Garuu biyaasdiidha beektuudha. Like mannoonni barumsaa baay'een biyaasdiidha. Especially when you apply to PhD programs. Masters na apply goonu badaa biyaasiin isaa hammam guddaadha jedheen herregu. This is just from my personal experience. I might be wrong. Maalidha siin fakkaata amma undergraduate biyyatti barannee yoonu mastersi biyya alaatti continentii kamittuu apply goonu it's common, it's usual. Garuu PhD dhaaf innaa nu apply goonu unless it is linked to a program usually directly apply gootu taanaan fakkeenyaaf namoonni mana barumsaa university barsiistanii program collaboration jiru laabiitti fakkeenyaaf Europe warri jiran mannoonni PhD programoonni baay'ee Europe like academic institution biyya jiraniif laatu faculty biyya jiraniif laatu relationship akkasiidhaan warra argaman alawoo ta'e directly ofii keessan innaa compete gootan usually PhD programming baay'ee competitive. Competitive siinsaa garuu ilaalcha isaan nuuf qabanidha. Like it's not ilaalcha gaarii miti. Ilaalcha gaarii waan hin taaneef ilaalcha isaan nuuf qabaniif kun kan inni dhufe malee we could have like I mean in danda'ama ammayyuu namoonni baay'ee successful hin ta'u directly PhD undergrad first degree second degree biyyatti baratanii third degree directly PhD successful hin ta'amuun jedhaa jiranii. Garuu immoo limitii qaba. So fakkeenyaaf mastersii biyyattuu qabaattan iyyuu mastersii yoo apply gootan success rate isaa hammam ta'uu danda'a jettanii ilaalu specific to your program. Fakkeenyaaf namni asitti gaafate nursingii barateera mastersii qaba jedha. So in my experience mastersii apply yoo goote biyya fakkeenyaaf USitti amma mastersii apply yoo godhe namni kun it's high likely that you'll get a chance. Mastersii innaa apply godhamu garuu mastersii already qabda waan ta'eef mastersii waggaa tokkoofaa jiru. Short mastersii warra ta'an. So waggaa tokko biyyanatti apply godhame isa booda ittaanee PhD itti fufuudhaaf carraa bal'aa qabaata. Maaliif already you have proved yourself. Biyyana dhuftee akka successfully ta'uu dandeessu agarsiifteetta ittaantee PhD apply gochuun ulfaataan ta'u. Garuu immoo ammayyuu PhD directly apply gochuunis hin danda'amu. Carraan isaa garuu competitiveness isaa garuu dhiphachuu danda'a. So there is no direct answer to that. It depends on personal judgment. Galatoom sirrii. Tokkommoo anillee deebii kanas deebisteetta sila ibsa kee keessatti garuu anillee wanta itti milkaa'ee argataa jiru qaba maal jechuun barbaade fakkeenyaaf carraa barumsaa iyyata galfadheen eengadda United States Arizona University irraa kallattiidhaan naa bilbilanii maal akkan barachuu barbaadu na gaafatanii jiru. Mee kana booda wanta irraa eegamu nutti himameedha. I don't know. Sirriitti hubadheera taanaan gaafficha. Gaaffiin isaas baay'ee wannoo miti laata tokkoffaa natti maniiru bilbilaanii Arizona University irraa jechuun kunis hammam qaamni isa dubbise kun dhuguma Arizona University irraa akka ta'e kunis gaaffii namatti gashaa gaaffii kana dubbise. Inni kan biraan immoo maal barachuu akkam barbaadu na gaafatanii jiru jechuun maal jechuudha. Waan barbaadu amma silaatiin ibsiteetta waan barbaaddu sana irratti jette waan barbaadu tun beekin maaliif bilbile waan barachuu barbaadu. Kunis waan tokko nama gaafachiisa gaaffii kanarraa ibsa yaada irratti kennaa anyway.
Yeah, so this is most likely has akka koota scamming jedheen understand godha waan akkasii. Scamming naan jedhu nama sossobanidha. Horii keessan yookaan informationii keessan karaa garaa argachuudhaaf namoota nama sossobanidha. So academic institutioniin main communication means isaanii emailidha. Emailii yuunnaa ta'u fakkeenyaaf surprise emailii namoonni argattan congratulations you have been accepted jedhanii bakka tokko bakka isin applying godhinitti yoo isiniif ergame argattan jechuu miti. Akka nu sila ibsaa kan turretti application processing authenticii ta'e steepii baay'ee qaba, dimaandii isinirraa gaafatuu qaba, karaa deemtan qabdu, waan foormii galchitan, dookumentoota galchitan baay'ee qaba. All of a sudden out of blue sky opportunitiin lafa bu'uu sobadha. Don't fail with that. Like, በጣም baay'ee common idha. Amma scamming karaa academicsii deemamu very sophisticated. Inni kun straightforward idha. Very sophisticated idha. Ani nama biyya keessaa inni ijoo beekama guddaa ta'e keessaa program directorii ta'e hojjetamu scamdii ta'e alaanuu scamming gochisiisee jiru. First year as dhufeanii waan program akkasitti accepted ta'een jira. Doolaara naa kaffaluu dandeessaa naan jedhe. Are you sure wanti kun authenticidha? Are you sure ennaan? I'm sure namachiiti eebbifamee nan beekaa. Namachi eebbifamee dhufee nan beekaa. PhD programidha. Ani dirqamuun qabaadha. Adaraa naa kaffalii. Ati horii isaa siilaa rakkoon qabuu naan jedhe ennaan. Ani doolaara asiiti kaardii kootiin kaffalee. Of course it's his loss. Anaaf naa kaffaleera. Garuu it was a scam. To this extent deemuu danda'a. Naman eebbifame beeka. Naman eebbifameen beekatu jedhu jechuudha. So please don't fall that. Don't give your information. Don't give your money. Biyya keessatti eejantoonni baay'ee banamaniiru. Don't go with that. They are not authentic. Authenticii kan ta'uu danda'u maal akka ta'e beektaa? Isin qopheessu taanaan akkam CV akka barreessitan namni isin akka CV gaarii akka isin qopheessitan namni isin agarsiisu kaffalaa birrii qabdu taanaan humna isaa dandeessu taanaan. Nama akka ittiin statementii barreessitan isin coachii godhu nama Ingiliffa qoramuudhaaf isin qopheessu taanaan that is a skill. Nama naruu scholarshipiin si agarsiisa jedhee horii isin irraa fudhatu garuu that is a scam. Don't fall for it. Yeah. Thank you. Gaaffii sadaffaatti darbaa sila Dr. Yohanis ibseera kanarratti illee kallattumaan scholarshipiin Itoophiyaa ilaallatu jiraayii kan jiru waan deebisanatti fakkaata. Dr. Yohanis sumattan deebisaa. Living cost immoo gatii haalli jireenyaa biyyicha sanaa immoo akkamii kan jedhudha. Kana yaaduma wayyoo irratti laachuu barbaade Dr. Yohanis itti deebisa. Yeah, thank you, Dr. Hailu. Thank you, Beekan. Baay'ee want to explicitly explain gootaniiftu. Country-specific scholarships or partnerships, mainly country-specific scholarship poni baay'inaan through embassy. Fi al tokko tokko immoo like citizenship-based, like fakkeenyaaf low-income country, students from low-income country kan jedhan hin jiru. Specifically isa kanneen kana keessa yeroo baay'ee iddoo nuti dhufne biyyarraa dhufne isa kana listoota kanneen keessatti arguu dandeessu. Garuu baay'inaan kind of like mutual diplomatic relationship biyyarraa wanti jechuuf gaafa jedhanii scholarshipoota kan kennanitu jira. Fakkeenyaaf South Korean, Japan, even amma yeroo ammaa kana ijoollee baay'ee biyya keenyarraa gara TGP han jedhamu Taiwan, biyya Taiwan, and Europe keessaa immoo Germany, UK baay'inaan like embassy based scholarship qabu. I know for a fact hiriyoonni koo kan argatan illee jiru. Like 2-3 years ago wanti jiru Sweden embassy dhaan kennamu yeroo baay'ee kunni. Partnership with Ethiopian institution university lecturer taatu taanan university scholar like lecturer taanan baay'een ijoolleen as keessa jirtan
Mainly, I don't know wanti isaadha hagam mara staff member if kennu hin beeku garuu like university collaboration jira university baay'ee AAU baay'inaan jira AAU fakkeenyaaf Georgia State University faana yeroon achi jiru departmentii keenya microbiology biochemistry ijoolleen kan departmentii kanarra jiran baay'inaan graduate school Georgia State University kabira maalidha universitiiwwan jijjiru anyway University keessa hojjettu taanaan baay'ee ijoolleen as keessa jirtan garuu kan biyyaa jijjiiru immoo imbaasiidhaan kennamu baay'inaan otoo simple google searchiidhaan yeroo keessan baay'een gubinaa garuu akkam gootu kan Jaapaan asirra jira asirra kaayera kan Germany and Korean Taiwan like TIGP yeroo baay'ee kana gaafa barbaachuuf deemtanii Taiwan imbaasii qabdi I have no clue Itoophiyaadha garuu Taiwan like scholarship keyword akkana otoo fayyadamtanii jechuu kooti Taiwan scholarship for Ethiopians yeroo kanniin baay'een isaanii otoo kana Japan gootanii specifically fuudhee Japan embassy isin geessa linkii san keessa Japan scholarship biyyi Japan kennu achitti si geessa then you follow the guideline as simple as that UK illee akkasumas fudhatee UK si geessa opportunity kunniin research teaching internship kunniin baay'een isaanii salphaadha. Visa requirement viizaan issue keessanii miti. Isin admissionii scholarship argachuu qofa secure godha. Viizaan issue keessanii miti. Issuun viizaadha university keessanii fi mootummaa scholarship kennu san faana ilaallata. Viizaan issue keessanii miti. Isuma waa'ee viizaa hin yaadinaa jalqabumaa. Scholarship secure goda, graduate school secure goda. Are there scholarships that cover full tuition and living expense? Of course, most of them do cover full tuition. Fakkeenyaaf PhD baay'eesaa enjoying gootanii tutaanan garuu jijjiiru immoo akkuma Dr. Hailuun explain godhetti like half scholarship waan foorzii kan isiniif kennu jiru it depends. Isa kanneen amma hojii hojjettanii guuttachuu qabdu jechuudha. Waa'ee gaaffii jalqabaa sana otoo xiqquma tuqee darba. Mucaa hiriyaa koo tokkotu probably country to country garaagara ta'uu danda'a. Biyyatti maastarsii wanti hojjetee ture information technologyidhaan IT barate inni computer science barate. Computer science maastarsii qaba ture garuu scholarship kabraa South Korea argatee maastarsii isaa hojjete. And then amma Jaapanii hojii Hyundai kaampaanii Hyundai jedhamu join godhee Jaapaan otoo jiru dhiyoo kana biyya kana maastarsii biraa immoo apply godhe. Guess what? Maastarsii you are too overqualified jedhaniiti imbaasonni viizaan kennineef. So experiencing kunniin jiru waan ta'eef otoo baay'ee yeroo baay'ee maastarsii qabda maastarsii maaf barbaadda siin jechuu danda'u biyyi tokko. So focus on PhD garuu maastarsii parallelly apply gochuun hin badu garuu PhD irratti yeroo keessan energy keessan ijoolleen baay'een maastarsii qabdan otoo PhD irratti yeroo keessan gubdanii success rate keessan ol kaasuu dandeessu applicationii bareedaa qofa barreessa. I need wanta kana jedheen darbaa yeroo baay'ee waliin qoosna beekan like scholarship gaafa online argitan I need this scholarship jettanii jalatti comment gootaniitu jechuun scholarship ni kennama jechuu miti. Yeroo biyya ijoollee akkana godhanitu jira nan beeka. Scholarship wayii argu well scholarship kana baay'een barbaada ambitiousiidhaanii naaf kenna akkasiin hin jiru. Application package barreessitanii sirriitti tailor gootanii waa'ee keessan ibsuu qaba. Galatoonni beekan. Galatoomi dhugaa baay'ee tokko amma shanitti baay'ee sirriitti deebistanii sun du'eera jaha ka'een jalqabaa. Inni itti immoo kanis deebi'een natti fakkaata. Fiildii barbaachisaa ta'eef kan jedhu weebsaayitiin kanaaf deebii waan kennuu fi gaaffii ja'affaa irratti don't think ibsa waan kennuu nu barbaachisu natti hin fakkaatu. Mee gaaffii torbaffaan ilaala. Carraan barnoota scholarshipii kanneen kunis deebi'eera. Certificate Englishii hin gaafanne haala kamiin argachuu dandeenya? Medium of language jedhamee kan yuunivarsiitiin nama barreessu jira biyyarraa akka waanuma fuula walakkaa wayii. Akka dandeettii afaan Ingilishii tokkootti biyyoonni fudhatan warra akkamiitii kan jedhudha. I think Dr. Yohanis deebistee kan fakkaata kana. Yoo irratti waa jechuu barbaadde walumatti jaaf ta'u irratti Second, soddoma tokko fudhadhu deebisee itti aanseen Dr. Hailuutti deebisa.
Are there specific scholarship for the field of study? Well, of course, mainly isa kana Dr. Hailun duratti baay'inaan kan irra deddeebiin itti himaa ture. Fakkeenyaaf like medicine keessa singash medicine keessa more of dhiifama ijoolleen IT yookaan field biraa keessa jirtan aniniif like unfortunately Dr. Hailun is anilleen more of biomedical science keessa jirra. So, otoo medicine keessa medicine barbaadanii vaccine science, virology yookaan waa'ee kind of biomedical science ta'e I would search university beekamaa kanniiniin beekamaa ta'an Harvard Medical School, Yale, kabiraa warra Brown naannoo kana jiran Stanford fi UCLA University of California Los Angeles kanniiniin barbaada otoonanii specifically virology yookaan vaccine science barachuu barbaade yoon ta'e. Fiildii barachuu barbaadan beekaa sirriitti jalqaba. Yuunivarsiitii fiildii isin barachuu barbaadan kanaan beekamaa ta'an immoo do your homework. Google search irratti beekamaa yuunivarsiitii ta'an babarreechaa ilaalaa. Agamiin compete gootanii yuunivarsiitii sanniin join gochuu qabdu dandeessu. Isa kana materiaalii keessan isintu beeka. Academic accomplishmentii keessan extra curriculary publicationii qabdu compete gochuu dandeessu. Kanniin laalaati orderii kaawwadha. Harvard smart ta'ammoo yeroo baay'ee top tier university one Ivy League ta'an guguddoowwan kanniin list out godhadhaa itti aanee middle tier warra ta'an isa admission rating isaanii relatively high ta'e giddugala warra ta'an isaanis qabadhaa warra low like not top tier miti baay'ee ulfaata warra taane admission rating isaanii warra guddaa ta'e homework keessan hojjedhaa classification sadi qabadhaa top tier Harvard, Yale, Stanford, Brown kanniin ganuu yoo dandeessan well university afran takka qabadha middle warra ta'an immoo babarraa like ilaalaa St. Louis fakkeenyaaf medicine gaariidha relatively akka Yale fi akka Harvard miti and Iowa State University immoo relatively admission rating isaanii guddaadha Arkansas University kanniin akkatti split godha biyya kaan immoo Germany keessa Englandii Asia keessa akkasiin ilaalaa. Ingiliffi akkamii kan hin barbaanne Ingiliffa kan hin barbaanne akkamittan argadhaa fakkeenyaaf University Harvard otoo peejii isaa ilaaltanii admission rating isaa lowdha Harvardin xiqqoonsa nama 60,000 otoo apply godhee nama probably undergraduate nama 2,000 qofa fudhatu ilaala namni baay'eetu apply godha nama xiqqaa fudhatu garuu University biraallee graduate school isaanii ilaala requirement isaanii keessa dubbisaa Ingiliffi TOEFL hin barbaachisa isiniin jenna yeroo keessan hin gubinaa dhiisaa Harvard Ingiliffa hin barbaadu fakkeenyaaf graduate schooliif Alberta University Canada Calgary University AAU like University Finfinnee Jimma Amboo kanniitti barattaniitu taanaan medium of language san harkaa qabaannan Ingiliffa hin barbaadu University amma isinitti hime kun homeworkii keessan hojjedha jechuu barbaade. Okay. Galatoom. Dr. Hailu gaaffii 8-9 walumatti cafaqeetan siif kennaa sababiin isaa dubbattee irratti ibsitee kenniteetta waan ta'eef waan haaraan jiru waa'ee tax situation irraa kanaaf isa kaan ibsiteetta yoo daqiiqaa tokko nutti tola. English proficiency irratti waa jechuu barbaade. Namoonni scholarship apply gochuuf qophooftanii akkuma sila Dr. Yohanis ibsee it requires work, really hard work. Please don't go for shortcut. Shortcut ida kan baay'ee nama miidhaa jiru. English proficiency scammerootaaf kan isin ilaatu shortcut idhaan waan adda takkaamatti salphaadhaan argachuu barbaaddu taanaan that's gonna expose you to unnecessary things. So English proficiency irratti akkuma jedhame English proficiency kan hin gaafanne baay'een hin jiraatu. Of course, English proficiency fulfill gochuun ulfaata akka inni ta'e naa ta'e qormaatuma isaa qoramuuf kaffaltiin ni gaafatu iyyuu namoo baay'ee ulfaata akka inni ta'e naa gala. Garummoo if you are trying to put an effort na successfully ta'uudhaaf English proficiency qoramuun baay'ee gaariidha. Fakkeenyaaf example koo isinitti hima. Ani naani doctoral programmii Harvard kanaaf apply godhu English proficiency nan gaafatu. Malif already I had like a medical degree Jimma University dhaan baradhe innumtuu nagaa English proficiency akka inni nan barbaanne fulfill gochuuf. Garuu I had also additional masters Norway dha. Innis fulfilledha bakka English proficiency nan gaafatu. Garuu I took English proficiency test. Maaliif carraa isaan ilaachuun barbaanne akka isaan screening irratti na koffisan hin barbaanne.
gaaffii salgeeffaa asumarratti deebisuudhaaf baay'een opportunitoonni baay'een kun baay'ee competitive. Jira equal. I don't know what's going on. Okay. Amma dhaabatee Recordiidha. Oh, there is something still. Okay, I think it's okay now. Nama muting going to just enough. Yeah, you can mute them. Infinix, abbaan Infinix muutii godhe barnaate. Abbaan bilbila Infinix muutii godhe. Aara abbaan Infinix muutii nu godhe barnaate. Yoo muting godhaa yoo barbaachisaa ta'e. Okay. Yeah. Sorry, itti fufuu dandeessa. Irra deebiin screening. Sure. Yeah. Okay. So what I was saying is, try to take English proficiency test if it is possible for you. Maaliif baay'een isaanii competitiveidha. Baay'een carroonni baay'een nuun haasa'aa jirru kun competitiveidha jechuun nama baay'eetu apply godha. Namoonni immoo screeningii kanarra jiran, especially first round screening, imagine having barattoota 50,000 apply godhan jechuun Harvard barana 54,000 kan apply godhan first degreedhaaf, kolleejiidhaaf. Isa keessaa kan isaan fudhatan, I think 1,900 wayii. Imagine screening processii kana keessa darbuun, like isee barataa kana hundumaa dubbisuun, statementii barataa kana hundumaa dubbisuun, and somewhere when you screening tool fayyadam, like AI generated tool, computerized based tool fayyadam. So amma isaan fuulduratti si arganii si beekan, like fakkeenyaaf there is an interview yookaan immoo more personalized amma godhamutti fuuliin kun akka inni screenii isin godhee isin tufne carraa laachuu qabaatan. So what I did, I took the exam. English proficiency nan barbaachisu garuu exam isaa fudhadhe. So I really advise English proficiency test fudhachuun gaariidha. Opportunity keessan hin bal'isa. Hin danda'amu taanaan, of course, ani barana nan beeka nama maastarsii barate English proficiency asitti kan hin fudhatin biyyumaa kan apply godhee dhufe maastarsii Harvardiitti argate English proficiency nama hin fudhatin hin beeku. It's necessary dha jedhaas immoo hin jiru. Garuu immoo carraa keessan bal'isa waan ta'eef. How competitive I answered it. Multiple attempts gaaffii 8ffaa nama gaafate sila waan haasofne. Bakka iskaamiidhaan kan isin qabamaa jirtan. Iskaamiin kan isin qababdan immoo always Google irratti search gootu taanaan keessumaa immoo emailii keessan gaafatu, personal information keessan gaafatu, register for this maaloo jedhu information sana galchitu taanaan guyyaa guyyaadhaan emailii isinitti ergaa oolu. Bakka annaa isin emailiitti si ergamu dhugaaf isinitti fakkaata. Isa keessa galtu yeroo keessan isaan balleessitu, horii keessan isaan balleessitu. Dallaalaan hin jiru, akaadaamiksii keessa dallaalaan hin jiru. Bakka kan babaraa. There is dallala gidduu miidiliin hin jiru. Eenyuyyuu seekirii isin gochuu hin danda'u. Profeesariyyuu seekirii gochuu isin hin danda'u like yeroo baay'ee. Let alone nama externalii ta'e dhiisaati. Maaliif independentidha. Registration processing, academic acceptance processing baay'ee independentidha. Kan isaan isin gochuu danda'an prepare isin gochuu. Fakkeenyaaf afaan amma ka'ee anarra sa'aatiitti birrii amma isin charge isin godhaa. Akkasin scholarship argatanii make sure godha jedha taanaan you don't have to trust me. That's a scam. Maaliif I don't have any authority hin qabu. Akkasin acceptance argattan any authority hin qabu. Garuu immoo CV akkasitti qopheessitan, statement akkasitti barreessitanii isinitti mi'a isiniin gorsa taa'ee kanaaf naa kaffaluu qabaatte yoo jedhee horii qabaatte naa kaffali. Gorsadhanne waan ta'eef. Basically, akkati CV itti qopheessitu sitti himaa jira. Akkati statement itti barreeffattu sitti himaa jira malee akkati barumsa argattuun make sure godhaa jira miti waan ta'eef. Isaa fi government website linkii sila ibsineera. Go directly to the university website. Go directly to the embassy website. Yeah. Bakka elsewhere warri jiran thousands of links, most of them are scam. Yes.
I think I Why answered tax? that. Why tax situation, doctor? Yeah. Probably. Most of But any scholarship in Bayan taxi garumo. I think it's once you get accepted, degalte boda bartu antasa amman impacti goda taxi sa minimalida. That's much significant miti. Garumo ya fakenya fam biyana taxi inta income ndumtus taxi inta biyonni Europe scholarship in taxi di miti Asia ambeko. So akka biyya isaatti garaagarummaa qabaata garuu impaaktiin isaa baay'ee miti. Ammam isin miidhaa isa jedhu waan miidhama guddaa isin irra geessu miti. Ayyee. Inni 11ffaan akkaataatti riisarchi giraantii argatan jira. Narsiingiin BA'n qabaa. Maastersiidhaanis paablik heelziin qabaa. PhD already jalqabeera Itoophiyaatti. Garuu immoo yuunivarsiitii alaa kanatti ba'ee PhD barachuufaan barbaada. I hope Dr. Hailu may help me with this. Dr. Hailu sumatan deebisa kana. Ergasii booda Dr. Yohanis siif immoo ani leenjii fakkeenyaaf rezuumee kiyya sirriitti update godhee jira. LinkedIn. Gaaffiin 12 badaa barbaachisaa miti. Anu deebisaa madda amanamoo dhaabbilee fuul iskoolaarshipii kenna 13, 14, 15 dubbisi Dr. Sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf Dr. Yohanis ammasitti Dr. Hailuun waa'ee adduma dubbateera garuu briefly yaada dabaluu barbaade. Granting, I think it's more of high level than graduate school application unity. Grant application, so jiru granting government based grant on injiratu. Garumo usually granting barataadhaaf ta'u baay'ee mini xiqqaadha. Akka facultyidhaaf namoota academic position qabaniif kan inni ta'u granting. So granting na apply godhu akka barataatti grantii apply namni gochuu barbaade kan inni apply godhu karaa immediate supervisor isaati kan inni ta'u jechuudha. So barataan ofiisaa individually tun ta'in granting usually as a lab as a group kan inni apply godhamu. Fakkeenyaaf namni kun PhD barataa jira, so obviously academic advisor in qabaata. Academic advisor isaa wajjin haasa'anii walii galanii of course, the student is going to work most of the work. The donkey work is going to be on the student. Garu academic advisory, maqaa as primary PI, acti godhe, yoo ta'e granting successfully ta'uun carraansaa hin bal'ata. Grantiidhaaf garuu government grantoonni fakkeenyaaf amma biyyannaa jiraatan government grantiin biyyoota relationshipii biyya keenya wajjin qaban carraa bal'aalaadha. Fakkeenyaaf Scandinavian countries. So I knew the Norwegian granting baay'ee bal'aadha. Something public health irratti keessa ilaaluu kan isin qabaattan namoonni public health jirtan Norway, Sweden granting qabaatu. Akka institutionidhaaf laatu garuu individual hin laatan. So basically somebody affiliated to the institution having an academic positioning gaafatu opening in jiraatu garaagaraasa. Asis immoo high level taabale NIH grantoonni hin jiraatu. So granting akka wanni miti akka like application. So application inni graduate school different ira suma sila haasaa turreedha. More why grantii I think we could talk another time jedheen herrega. Mainly for those who are in the doctoral program, postdoc irra warra jiran waan akkasiidhaaf yeroo biraan reenjii goonee haasofne gaariidha jedheen herrega. Baay'ee gaarii. Dr. Yohanis baay'ee masirrakkisu kanarratti gaaffii isaa gaafan keessa deebi'ee ilaalu gaaffii kanatti barbaachisos miti darbee moo tuttuqameera gaaffii isa ciccimaattan si dhiyeessaa isa kana raafiliiruma deemee. Waa'ee rezuumee keessanii waa'ee linkidinii keessan abdeet gochuu ammayyuu itti fufaa baay'ee waan linkidiniin keessan baay'ee waan ijaarame natti hin fakkaatu baay'ee keessan ilaaleera ammayyuu irra deddeebi'aa ilaalaa rezuumeen keessanis muraasni kan na bira ga'e baay'ee bilchaataa miti irra deddeebi'aati yaalaa.
madda amanamoo dhaabbilee fuula iskoolaarshiippii kana deebisaniiru amma baay'een barbaachisu. Nama akkamitti iskoolaarshiippii argata nama kutaa 12 fixe moo nama kutaa 10 fixe kan jedhu yeroo namni jiru mucaan iskoolaarshiippii gara Kooriyaa kanatti argatee 12 fixee qabxii tokkoffaarra jira yeroo sana kallattiidhaan argatee achitti maastarsiisaa hojjetee PhD isaa hojjetee amma USA jiru mucaa tokko nan beekaa waanuma beekurraa jechuudha. Irra caalaatti garuu nama kutaa 10 fixee maal biyya kana dhufu baay'een argine tarii yoo Dr. Yohanis Dr. Hailuun kana irratti nama beeku ta'e muuxannoo qabu ta'e hin beeku. High school fixuu qabaata. Short answer 12 fixuu qabaata. Kolleejii dhufuudhaaf 12 fixuu qabaata Itoophiyaa. Ayyee. Tole, kun kanumaan deebi'eera. Ogummaan qabuun akkamiin biyyoota biroo deemee hojjechuu hin danda'a. Adeemsa akkamiin ogummaan ersii biyyoota akka Kanaadaa, Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa kan jiru torban darbee paartii 4 irratti namuma muuxannoo isaa sirriitti qabuun barsiifni kennameera. Viidiyoocha deebi'aa ilaala. Akkamitti piroosesii akkamiin hojiidhaan gara biyya alaa akka dhufan torban darbee yeroo dheeraa fudhatee gara sa'aatii 2 fudhatee muuxannoo isaa qabuun kennee ture lammii jechaadha. Isa duuba deebi'aa yookiin yoon arganne ta'e linkicha siin ergarra deebi'e. Gaaffii 16 gara 16 kaaseen itti sin deebisaa. Iskoolaarshiippii argachuuf liinkoota salphaatti appilaa gochuu dandeenyu akkamiin argachuu dandeenya Ingilishatti kunis deebi'eera liinkoota jiran wantoota jiran asirra jiru slaayidiirra jiru isinitti ergaa isa kan biraa immoo itti daddaballee liinkoota amanamoo yuunivarsiitii amanamoo isin ergina. 17 iskoolaarshiippii akkamitti appilaayi godhama what are the process fakkeenya weebsaayitii fi toora telegiraamii irratti opportunity circle kan jiru yeroo baay'ee nan argaa egaa gaaffiin koo wantoonni akkana hammam dhugaadhaa kanneen sobaa fi sirrii ta'e akkamittiin adda baafachuun danda'ama sirriitti ibsanii natti fakkaata lamaan isaanii kanarratti. Inni opportunity circle maaloo circle jiru yoo namootumatu garee tokkotu ijaare ta'e gareen sun yoonni weebsaayitii tokko liinkii tokko kaa'e liinkiin sun amma amanamaadhaan faajii adda baasuu dandeessuudhaan telegiraamii maaloo amanamu kana weebsaayitii amanamoo irra deemaa jedhamtaniitu waan ta'eef dhimma kanatti badaa hin gowwoomfamtudha yaadugaa amma kana dhagaa. 18 iskoolaarshiippii baay'ee yaaleera fedha guddaas nan qaba garuu milkaa'uu hin dandeenye. Eriyaa teknooloojii irratti kan yaalaa jiru maastarshii koo kanan xumure MSc daataa saayinsiidha. Eriyaa kana irratti PhDs yookaan immoo maastarshii biraas osoo argadde natti tola. Kanaaf nama na gargaaru naaf argattuu kan jedhu kana keep applying nuun jedheera Dr. Yohanis tarii yoo dabaluu barbaades nan kennaa fi walumaa galatti 1920 dubbiseetan yaada isaanii daqiiqaa tokko lamaan isaanii iddoo barbaadan irraa akka isaan dubbatan nan eeyyamaa fi 19 iskoolaarshiippii mo'achuuf koominiitiif GPA moo isee gaarii barreessuudha. Erga bara 2021 kaaseen mana appilaayi godhaa garuu milkaa'uu hin dandeenye tamittiin carraa kanatti milkaa'uu danda'a kan jiruu fi iskoolaarshiippii tokko gaafa guunnu qarshii doolaariidhaan yookiin kireedit kaardiidhaan guunnu nu gaafatu isaan kana akkamiin kaffaluu dandeenya kun dhuguma jira maal fa'aa fakkaataa kanarratti wal duraa duubaan yaada irratti kennaa Dr. Hailu Dr. Yohanis. Well, I think baay'een isaanii deebi'aniiru. Mainly waa'ee scholarshippiin qarshii gaafatu hin jiru. Simple answer. Scholarshippiin qarshii siin gaafatu hin jiru. Maybe graduate school application admission fee wanti qabu application fee admission fee otoo hin taane application fee kan gaggaafatu hin jiru. Garuu baay'een isaanii low income country irra yoo taane most of them waiverii qabu. They do apply waiver like biyya low income irra taatee qarshii haganaa doolara haganaa kaffalisiin jedhan fakkeenyaaf Harvard University'n application fee waiverii kenna. So biyya kanarraan apply godha jennaan qarshii isin hin gaafatu. Kabiraa scholarship mo'achuu CGPA moo ise wanta kana I think I should speak on this. CGPA baay'ee murteessaadha. Garuu CGPA qofa 4 qabda waan ta'eef 3.8 qabda waan ta'eef gaarantii miti. Akkuma kee 4 akkuma kee 3.8 kan qabu 10,000tu apply godha programma sanarra. Kanaafuu you should stand out warra kanniini wanti CV 3.8 4 kee fi 4 abaluu kan gargarsin baasu isee keeti.
like waa'ee kee taasaa iseen A qaba B qaba A plus qaba miti kan iseen haasa'u iseen your mind setup kind of like can you kind of like hypothesis way wal qabdee waa'ee kee ibsachuu dandeessaa accomplishmentii kee problem solving skillii gara teebilitti maal fidda like technically technically I'm skillful with this skill akkanaan qaba teebilii otoon laabii kee join godhee otoon dipaartimentii kee join godhee skillii kanniin fidee dhufuuf handeema jedha jetta amma namni biraa akkanatti haasa'a waan ta'eef nama skillii kan kee ol qabu CGPA'n kee otoo equally CGPA gaarii qabaachuun keessanii gaariidha gaarantii miti kanuma akka keessanii kan qabu hedduutu jira kanaafuu dhiissee bareedaa dhiissee isin ibsu like accomplishment um, and an eye for detail like wanti research gaappii identify gootanii research gaappii san tailor to your personal experience what you live through like by in Kenya be I mean like technically speaking be almost non-existent jedhamu jechuun like in terms of health facility jedhi jiruudhaan illee is the lowest of the lowest kanaafu personal story qabna baay'een keenya health facility ta'uu danda'a waa baay'ee ishee personal story sana bareechaa barreessaa problem solving skill keessan immoo ibsa kabiraa otoo gaafa kana barreessitanii scholarship gaafa apply gootanii waa tokko ittiin dabaleen darba ani scholarship apply gaafa godhu directly wanti itti miti imbaasitti godheera success kanan ta'e kanan scholarship lama argadhe at the time inni tokko as Canada inni kabiraa Japan at the same time application ani inni Japan suni it was exceptional akkamiin otoo masters baradhu seminar way qopheessina on the final year of masters research thesis plus advanced seminar way qopheessina akka tasaa ta'eeti seminaara kanan qopheessu sana wantiidha maal jedhama akka lootariitti fudhanna taayitilii kas seminaara kan theesisii miti gaafan ishee sana fudhu seminar taayitiliin seminaara ani qopheessu wanti wayti kind of like a biomedical science keessa cytokine wanta jedhama Dr. Hailu ni beekta mainly cytokine way nama identify godhe nama cytokine sana discover godhe titling coffee gaafan paperota download godhu nama tokkotu dhufa paperichi mana laabii tokkorraa dhufa baay'inaan and I was like okay who is this guy google irra galeen namni kun eenyu jedheen search gochuu jalqabe gaafa search godhu nama akkasiiti okay kabiraa immoo as wantis Calgary University's relatable lab like a cancer pathogenesis fi oma kanneen faana kan wal argu search godheeni CV'n baay'ee murteessaadha isen baay'ee murteessaadha cold email isa jedhamu approach professorota approach gootan like waa'ee keessan hima isen isin qopheessitan CV'n keessan waa'ee keessanii dubbata ambaasaadara keessan CV fi isen keessan so cold email fi drafted email bareedaa wayii qopheessee qabadha like I will tailor to specific professors yeroo baay'ee research paper isanan dubbisa tailor godheen cold emailing erga professorota so professorota hedduu lakkaa'in fixu ergeera garuu inni kunniin lamaan kunniin successful ta'e applicationii miti so you can join my lab naan jedhee san booda applicationii garuu graduate schooliin keenya kana barbaada ingilifa gaafatu and ingilifa qoramuu dandeessaa naan jedhe akka optionii eeyyee I mean like garuu like barataan ture yeroo sanaan like so scholarshippicha graduate schooliif toofiliin barbaachisa waan ta'eef qarshicha siif kaffaluu danda'a mana barumsaarraa profeesara keessan hin sodaatinaa gaafa profeesaroota approach gootan so okay go pay for me wanti toofiliif qarshii kaffalamu naaf kaffalee barataa wantan tureef ati time profeesara laabiisaa fandii isaarraa naa kaffalee scholarshipii an taa'een dubbise parallelii maastersii kootoon barachaa jiru ture parallelii maastersii kootoon hojjedhu hin xumurre ani maastersii koo ati time yeroo san parallelii lamaan isaaniiyyuu ingilifa sanis dubbisaa so toofilii eessatti fudhannaa uumama kan gaafii kanallee clear godhee darbuufani toofilii biyya keessa toofilii gaafa fudhattanii meelii finfinnee like kiiloo 6 jira kabiraa immoo seentimeerii
naannoo Meeksikoo ture amma eessa akka ta'e hin beeku Seent Meerii kolleejii yuunivarsiitiin hin jira achi keessatti kennu isa oonlaayinii kabira ayileetsii British Councilitti kennu but an toofilii ayileets ishee koompitara irratti fudhatamtu oonlaayin internet based toofilii fudhadhe ati taa'e barsiisaa PhD koo na barsiisutu laabii isaarraa fandii isaanaaf kaffale fandii laabii irraa so cold imeelii erguu imeelii garuu imeelii intelligently designed calliftee maastarsiin barachuu barbaada PhD barachuun barbaada otoo hin taane waa'ee maalii hojjeta namni sun istoorii keessan bareedaa barreessaa dubbisaa riisarchiisaa ani kanan argee kanaafuu probleemii akkana identify gochuun barbaada I wish to join and get trained by you laabii kee teeknikii akkanaatu jira ani immoo probleemii akkanaa solve argeera gaappitu jira gaappii kana fiil gochuun barbaada iskiilii akkanaa qaba iskiilii akkanaa garuu barachuun barbaada sirraa so that I can tailor these two and get a solution for this. Personal wanta ta'e namicha faana interact godha waa'ee namichaa beeka profeesar isin barreessitaniif CV bareedaa dhiisee bareedaa yoo danda'amte peejii takka research toopikii namicha faana wal fit godhu research gaappii faana solutionii faana lightly barreessaa CV keessa faana ergaa ani akkasiin successful ta'e akkasitti illee successful ta'uu dandeessu jedheen. Yaada baay'ee bilchaata. Thank you. Dr. Hailu Gamootti darbu gaaffii biraatti darbu. I think Dr. Yohanis sirriitti ibseera. Dasuma jira dhaggeeffataan ture. I think we can proceed. Okay, thank you. Kan dhumaati sliding kun. Scholarshipii jedhamu kun hojiidhaan biyya alaa baanii hojjechuu moo carraa barnootaati fakkeenyaaf nama nafsiidha dandeettii akkamiin hojii kun deebi'eera. Sorry dandeessii question kana fiduu koo. 22 What are the conditions for maintaining the scholarship? What support services does the scholarship provide? Kanarratti yaada kennuu dandeessaa. 22 fi 23 walumatti qabdee what are the eligibility criteria for the scholarship? What are the application deadlines? Kunis deebi'ee irratti fakkaata deadline website sanarra jira dursaa itti qophaa'aa nuun jedheera Dr. Yohanis. Eligibility achuma akkaataa yuunivarsiitichaatti jira. So what are the post-graduation opportunity or recommendations? How can I prepare a strong scholarship application? Who can I contact for more information? Walumatti qabeetii 22 yaadate innoo isheen kennu already dubbatteetta Dr. Hailu. Yeah, I think yaada Dr. Yohanis kaaseenanis experience koo isiniif ibsuu barbaada. Mainly, I mean, gaaffoolinnas kaan baay'een isaanii waan tuttuqne waan ta'eef irra deddeebi'uu jechuudha. Ani yeroo maastarsii barachuu dhaqu ani ofii koo directly institutionitti applying goone akkuma Dr. Yohanis jedhe. So ani baadiyyaatti hin guddadhe. So Finfinnee dhufeen waggaa tokko hojjedheen ture yeroo sana. Igariin ture akkuma isin akka namoota baay'ees jirtanii amma guyyaa yeroo baay'ee biiroon naan oolu intarneetiin naan argadhu yeroo koo kan hin dabarsu taa'ee scholarship search gochuudhaan ture. Garuu akkasitti miti kan hin argadhe. So basically it's more of an opportunity, accidental opportunity jechuun nan danda'a. Profeesaroota lamatu dhufe tokko Norwayidhaa dhufe tokko Harvard kanaa dhufe. So kan isaan dhufan basically partnership qabu, collaborate godhu. So akka part of partnership isaanii sana capacity building jedhaaf opportunity nama laachuu barbaadu. Opportunity isaan laatan garuu namoota more senior ta'anii health economics ture kan isaan barbaadanidha. Namoota senior ta'an experience qabaniif ture waan ta'eef ani reefuun iddeenii undergraduate eebbifame iyyuu reefuu waggaa lama reefuu na guutaa. Isaan garuu kan isaan barbaadan isaa ol experience bal'aa nama qabu ture. Garuu nan galmaa'e. So kan hin galmaa'e more of namoota argachuudhaaf isaan wajjin ol baruudhaaf isaan wajjin haasa'uudhaaf malee harkan cirraa darbuu hin qabaanne baay'ee naa galeera. Namoonni achi keessaa na wajjin dorgomanii galmaa'anii jiran waggaa 32 faa nama tajaajileet jira. Reefuu ani barely waggaa lama reefuu guutadha kan koo yeroo sana. Namoota like director level hojjetan ministry keessa. I was just a fresh officer. Competition isaa fulfilling godhu.
garuu ani kan hin godhe maalidha galee jara kana wajjin naanaasa'u lamaanuu waan isaan hojjetanii eddee isaan itti baratan lafa isaan itti dhalatan naaf what I did is like I did all my homework. Basically, namoota kana inni tokko kan isin jedhe Professor Harvard kana School of Public Health dhaa dhufe, inni tokko Norway dhaa dhufe. So amman danda'ame social media isaanii checkii godheera, publication isaanii detail isaan dubbisatu hin ta'in title masaafaa lafa isaan itti hojjetan wajjin akka isaan publish godhan waan course isaan university isaaniitti barreessan waa'ee nama academic institution keessa hojjetu basicii argachuun salphaa baay'ee ulfaataa miti like maaliif namoota gurguddoo naa ta'an biographiin hin barraa like speech innaa isaan dhaqan biographiin hin barraa speech isaan laatan iddee tokko tokkotti YouTube irratti maqaa isaaniitiin searchii godhee dhaggeeffadheera. So basically naan deemu namoota kana wajjin connection build gochuudha yaalli ko. Gaaffii isaan waa'ee kennutti innaa isaan jedhanii interestii waan maaliif waan akkasii irratti interestii develop goote innaa isaan jedhan waa'ee koo kan isaanii wajjin relate gochuudhaaf yaalan ture. So basically, waan akkasii paperii akkasii irratti akkati waa barreessite argeera. Ani waan akkasii badaa hubannaa isaan beeku garuu immoo it's fascinating tun baradheeti tun baree natti tola waan akkasii tun yaale. So namoonni yoomiyyuu preezii innaa isaan siin gootan levelii kamirrayyuu haa ta'u. Namni like bakka baay'ee aktiivii godhamee danda'aa jedhamu waa'ee isaanii kaastanii fi innaa preezii gootan like waan gaarii hojjette I'm so honored to meet you like nama bakka akkasii ga'ee jiru waan akkasii beekamaa ta'e naan argadhu innaa jettan namoonni hundumtuu attention isin ilaatu. That was my first contact. My first contact jara kana wajjin gaafas ture. Barumsa isaan arganne kan deeman namoota biraadha. Garuu oggaa boodadha kan inni maastarsii sana deeme. Oggaa booda nama maastarsii sana deemu garuu ofiisaa namichi inni Professor Harvard ture emailii naa barreesse. Oggaa booda na yaadate. Oggaa lammeeffaadhaaf carraa akkasuma governmentiidhaaf erganinnaan namoonni governmentii keessa jiran immoo eeyyuu dhaqaa utuu ol qabanii yeroo dabarsan yeroo galmee darbe. Yeroo galmeen guyyaa sadii hafeetu jiru carraa akkasiiti jira. Guyyaa sadiitti dookumentii akkasii argachuu dandeessaa jedhee emailii ofiisaa naa barreesse. Of course, oggaa sana gidduutti emailii si'a 2-3 barreesseera. Konferensii irratti naanni speakii godhuun argee, I saw this jedheen barreessaa. I was in touch. Oggaa booda garuu Professoriin Harvard jiru amma main advisoriin koo isadha. I was nobody literally. Garuu emailii naa barreesse waan akkasii jira guyyaa sadiitti argachuu dandeessaa jedhee naaf erge. Of course, waan baay'ee qopheeffadheen kaayyadhee jira. I was already prepared. So the perfect the right time, place, yeroo hundumaa qophii taatanii jiraachuu qabaatu. So I had all the things he required. Right away, guyyaa sadii sana gidduutti nan arge, mastersii koo akkasitti nan argadhe. So isa booda it's like the other is history. Isaan wajjin baay'ee hojjedheera. Innaan PhD apply godhu referralii recommendationii easily naa laataniiru. So opportunity'n yeroo hundumaa hin dhufu garuu immoo karaa keessan innaa isheen darbitu graabii gochuuf yeroo hundumaa prepared ta'uu qaba. That's what I would advise really. Baay'ee namatti tola dhugaa muuxannoo isin akka dhuunfaatti keessa dabarsitanii kun I think baay'ee isin gargaara warra dhaggeeffatan baay'ee isin gargaara yaada kana. Deddeebi'eera wanti kuni dookumentii akkam akkamiitu barbaachisa kan jedhu Dr. Yohanis listi godheera. For Ethiopian students deddeebi'eera kunis WhatsApp process apply for multiple scholarship, why not? Kana hunda ibsanii irratti fakkaata. Ishee kana tokkittima kanan qaba yeroo baay'ee scholarshipii hojii biyyoota adda addaa ba'a. Kan LTC gaafannillee iddoodhaa kana deebistanii jettu garuu afeerraa dhaabbata biyya sanarraa eeyyama qabu employer gaafata. Dhugaadhaa wanti kun nuti nama hin beeknu warri beeknu dandeettii kana mijeessuu hin qabanii kanaafuu karaan yoo jiraate nuti uummata keenya biyya adda addaa gurmeessaa kanarratti hojjedhaa kan jirra. Dhuguma employerii maaloo gaafatu yeroo scholarshipii wanna jedhan kanarratti yaada kenna. Inni kan biraan
walumaa gala yaada daqiiqaa tokko tokko qofan sinirraa barbaada kana booda cufuudhaa fi gaaficha nan dubbisaa. Inni kan biraa yeroo baay'ee yeroo iskoolaarshipii appilaayi goonu intartinootii yookiin peepper qopheessaa jedhu kanarratti otoo nu hubachiiftanii saampilii isaas sheertuu nuuf taasiftanii gaariidha kan jedhuu fi yeroo iskoolaarshipii biyyatan statement of purpose kan jedhu jira. Kun maal jechuudha akkamitti barreeffama kan jedhuu fi yeroo iskoolaarshipii appilaayi goonu yookiin galmee doolaara yookiin yuuroodhaan nu gaafatu biyya keessa teenyee haala kamiin kaffaluu dandeenya. Kanas waan baay'ee dubbattaniittu mee akkuma waliigalaatti yaaduma dhaamsaa big idea jedhan waan ijoolleen fudhatanii deemanii isinirraa daqiiqaa lama gaaffii kanas ta'u kanaalas ta'u walumatti wal duraa duubaanii erga nu kennitanii booda kanarraa hin cufna. Waa'ee yeroo baay'ee iskoolaarshipii hojii biyyoota adda addaarraa kan IELTS'n gaafanillee hedduudha garuu affeerraa dhaabbata biyya. I am not quite sure kuni hojiif haa ta'uu iskoolaarshipiif haa ta'uu naaf hin galle garuu generally wanta nani understand godherraa ka'een waa jedha. IELTS applicationii iskoolaarshipoota well affiliation university affiliationii yookaan immoo yeroo baay'ee gaafa actively yeroo har'a gaafa apply gootu affiliationiin kee eenyu faana hojjettaa barataa taanaan rakkoon hin jiru abaluurraan barachaa jira ani barataa ta'een employerii hin qabu at time well employerii qaba actually AAU keessa hojjechaan achumatti barachaan ture garuu mainly barataadha jedheen kanan dubbachaa ture. Master's Econ barachaa jira. So once I complete this program, I wish to join this program. Gaafan professor uchallee contact godhu barataa ta'uu koottiin haasa'a. Well, yeroo baay'ee gaafa scholarshipii search gootanii university ID, email ID qabdu taanan more response argachuu dandeessu professorota biyya alaarraa. Probably more of authentic email jedhanii waan yaadaniif. Isammoo emailii keessan undersigned wanti ishee adreesii keessan waa'ee keessan bareechaa waa'ee keessan dubbata innillee emailii gaafa barreessitan gaafa contact gootan. Concept note paper qopheessaa jedhu of course a page or two concept note gaafatu. Inni kuni yeroo baay'ee saampilii argachuu dandeenya rakkoon hin jiru. Inni garuu wanta kana hoomworkii guddaa yeroo dheeraa fudhadhaa kanan jedhu sababni isaa kana hojii nama sanaa dubbisaa. Hojii mana barumsaa sana fakkeenyaaf yuunivarsiitii miti kan isin barsiisu maasters yookaan PhD profeesaratu isin barsiisa profeesaratu advaayis isin godha. Kanaafuu otoo deemtanii top 3 yuunivarsiitii san keessa top 3 profeesaroota dipaartimentii sanniin irraa filattan hojii isaanii dubbisaa hojii namoota isin jooyin gochuu barbaadan kanniini. Konsepti noottiin keessanii namoota kana faana tailor ta'uu qaba. Like specifically iddoo kana rakkoon akkanaa jira. Rakkoo kanaaf immoo gaappiin akkanaa sirrii gaappii beekamaa gaappii mul'achuu danda'u kanatu jira. Riisarchii nama sanaa dubbiftaniitu waan ta'eef gaafa barreessitan out of blue miti kan barreessitan. You have like a kind of like more of educated guess waa'ee nama sanaa dubbiftaniitu waan ta'eef hojii isaa dubbiftaniitu waan ta'eef. So you should like mainly research isaaniis eega dubbiftanii booda tailor godhaa gaappii isaa identify godhaa maaliin apply gochuu barbaaddu technically teknikii isin qabdan teknikii isin laabisan dhalbanii baruu barbaadan profeesarri sun maali akkasiin barsiisuu qabu hojii sana hojjechuuf kanniin concept note sanarratti sirriitti barreeffadhaa. And then statement of purpose sirriitti haasofneen garuu statement of purpose waa'ee keessanii jalqaba accomplishmentii keessanii and then itti aanee gaappii wayii concept note irraa adda kan godhu waa'ee keessan baay'ee dubbattu itti aanee gaappii wayii through experience wanta laaltan wanta argitan isa sana solutionii barbaachisaa fakkeenyan sinii kennu amma mucaanii kind of like a research technician nu bira ture tokko Brown University join godhe PhD isaaf waa'ee experience isaa sinitti hima hundi keenya barataa cimaa ta'uu dandeenya.
nan dhaabsisa remove godheeraa itti naaf ta'uu dandeessa. Well, yeroo baay'ee barataa cimaa like manni barumsaa waggaa 4 waggaa at least waggaa 3 fudhata miti graduate gochuuf kana keessa smoothly deemuu danda'uu baachuu danda'a. Personal problemii arguu dandeenya. Fakkeenyaaf dhukkuba ta'uu danda'a yookaan immoo maatii dhabuutu ta'a. Rakkoon wayii uumama. Kanaafuu jalqabarra yeroo jalqabaa 4 fiddanii bara lammaffaarra tuun yoo dhufe sababa isaa dubbachuu qabdu. Gaaffiin maaf akkas ta'e? Like namni 4 automatically 2 ta'uu hin danda'u. Rakkoo wayitu jira jechuudha. So statement of purpose keessan irratti qabxiin keessan yeroo wayii gaafa hubame sababa isaa dubbadhaa. Amma example gurbaa kanaan siniif kenna. Nu biraa laabii keenya ture amma PhD join godheera. Yeroo jalqabarra qabxii gaarii qaba ture. Waggaa lammaffaa seemisteera lammaffaarra qabxiin isaa gad bu'e. Sababa isaa sirriitti taasise statementii kana keessa. Statementii kana keessa gaafa dubbatu wanti fiikshinii fakkeessee waa'ee isaatii waa'ee nama biraa fakkeessee haasa'a. San booda my personally kana naquunnameeti waggaa kana seemisteera kanarra qabxiin koo akkana na yaalaa bu'e. Garuu jedha extreme persevere gochuun koo nama abdiin kutanne ta'uu koo argisiisuuf waa'ee isaa waa'ee like strength trait kaaraaktarii isaa dubbata. PhD'n persevere gochuu gaafata waan ta'eef kaaraaktarii isaa nama statementii isaa dubbisu kanaaf kaaraaktarii isaa dubbachaa jira. Maal jedhe persevere gochuu kootti abdiin kutannee gaafa waggaa itti aanu garuu gaafa fayyaa koo argadhu itti cimee hojjedhee qabxii koo oluma deebisee isa waggaa tokkoffaa fakkeessee san booda successfully akkuma argitan gaafa transcript koo gaafa laaltanii surprise hin ta'ina strange hin ta'ina pinpoint godhaa waa weaknessii isin quunname gaafa barattan dubbadhaa garuu make it clear and be honest about that. Yeroo baay'ee honest ta'a. Nama abdiin kunne ta'uu keessan immoo yeroo baay'ee tana jaallatu. Personal problemii rakkoo isin quunname gaafa barattan gaafa akkas taatan isa sanaaf solutionii akkamii fiddani nama abdiin kutanne nama deebi'ee rakkoo sanaaf solutionii fidu nama creative ta'e ta'uu keessan dubbadhaa. Rakkoo keessan weaknessii keessan dubbadhaa. At the same time go and tell about your character. More of persevere nama godhu. Nama abdiin kutanne ta'uu keessan immoo dubbadhaa. Otoo qabxiin keessan bu'ee statement of purposein chaansii bareedaadha kana haasa'uuf. Waa'ee personaalii keessan haasa'a kun. So statement of purposein kana qabaachuu qaba. Fakkeenyaaf ani gaafan childhood kootti akkana dhibeen akkana fakkeenyaaf influenza ta'uu danda'a. Influenzaan was kind of like a hard issue. Daa'iman ture bara akkanaa keessa epidemikii wayii ka'ee like I was kind of like high school barataan ture. Obaama ta'uu danda'a. Sammuu kootti namoonni haganaa gaafa miidhaman TV irra taa'enan I was too scared. Kuni amma personal statement. But through time gaafa university join godhu immoo gaafan geneticsii like microbial geneticsii gaafan baradhu I was surprised influenza kana and then creative ta'uu keessan ibsuuf immoo gara fuulduraa nama communityin keenya akka miidhamneef influenza akkanatti control gochuu qabna jedhee yaade. And graduate school gaafan laabii keessan join godhu ani kanan gochuu barbaadu kana waa'ee influenza waa'ee kana paartiin kun sirriitti hin qoratamne waan ta'eef waa'ee kana qoradhee solutionii uummata addunyaaf solutionii akkana fiduun barbaada. Abdii keessan qofa otoo hin taane namni isin join gochuu barbaadan sun influenza nama qo'atu ta'uu qaba. You see, personal statementii keessan waa'ee daa'imummaatti wanta argitan waa'ee sammuun keessan yaade gaafa barattan immoo experience keessan waa'ee wanta yaaddan sanaa biology isaa barattanii. And then graduate school gaafa sibira join godhu immoo solutionii akkana uummataaf fiduun barbaada. Statement of purpose kanadha baay'ee yeroo baay'ee. More of personalized waa'ee isin faana waa'ee isin fakkaatu waa'ee keessan kan himu kan ChatGPT'n waa'ee AI kan hin barreessine personal touchii wanta qabu kana barreessuu qabdu. Yeroo baay'ee well kana jechuun barbaada galatooma.
No, amazing. Baay'ee nama ajaa'iba. Yaa gaariidha kun wanta akkas internal superfictionii fakkaatu jechuudha wantoota amaleeffannaan biyyatti ture maanni namni tokko personal statement yoo barreeffatee qaba ta'e hanuma keenyaa ergeedhamee yeroo itti maqaan wanna jedhamee wanti xinnoo fooyya'ee maal jedhutu jira kan argite statement of purpose kana barreessuuf yaadota atamma kaaste kuni dhugummaatti baay'ee barbaachisaadha. Akkamitti qabatamatti agarsiisu kan jedhu sana immoo sumatti sila jette sardi bodii agarsiisaa. Erga namni tokko draft erga godhee booda namni waa'ee isaa namicha caalaa namni hin beeku erga kaatee booda afaan Ingilizii isaa immoo naa ilaalii naa qaqqajeeshi jedhee qaqqajeelfatee kaachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Waan guddaa akka baratan abdadha kanarraa Dooktar Hailu sittin deebisa daqiiqaa lamaa fi isa booda ni goolamna. Tole, waan nama ta'erraa baradhanii isinitti himuu barbaade. Yaada ofii keenya ibsuun keessumaa innaa afaan Ingiliffaan ta'u nutti ulfaachuu dandeessi. Waa'ima personal statementii kana irratti jechuukooti. Personal statementii barreessuudhaaf dura yaada keessan afaanuma Oromoon barreeffachuu dandeessu. Amma Dr. Yohanis sirriitti ibseera. Personal statementiin value inni qabu baay'ee guddaadha jira. Keessumaati immoo nuufi namoota biyyoota fagoo akkasii biyyoota hiyyeeyyii irraatii apply goonuuf personal statementiin keenya value isaan laatan warri evaluate godhan baay'ee guddaadha. Maaliif kan isaan shakkii qabaatu miti amma namni kun dhufee ammam successfully ta'a. Manoota barumsaadhaaf dhuftanii successful ta'uun keessan hiika guddaa qaba. Ammam immoo perseverii godhee challenge new environmentii, challenge new technology, challenge new weatherii keessatti darbee kaayyoo irra ga'uu barbaade sana ga'uu danda'a isa jedhu baruu qaba barbaadu waan ta'eef waan isin karaa ittiin isin ilaalan akka individualitti eenyu isin isa jedhan ilaaluu kan isaan danda'an karaa personal statementii isaaniiti. Statementii isin barreessitan sanadha. So jalqaba irratti afaanuma Oromoodhaan waan keessa keessanii burqe barreeffachuudha. Isa booda akkamitti yaadabsiin afaan Oromoo sanaan barreessitan fakkeenyaaf peejii 3 barreessitanii naa jirtan akkamitti immoo kana Ingiliffaadhaan hin kaaya jettanii herreeguun salphaa ta'a. Duruma garuu sammuu keessan Ingiliffaan herreeguudhaan yoo yaaddan ulfaataa ta'uu danda'a. Nama ta'eetu processii kana keessa naa darbu akkasitti darbee naan jedhee natti himennaan it was good experience waan ta'eef hin sheerii gochuu barbaada. Dhumarratti kan inni ibsuu kaasuu barbaade waa'ee concept nootii kanadha. So concept nootiin warri PhDdhaaf apply gootan yeroo baay'ee maal yaaddu dhuftanii naasitti barattan maal hojjechuu barbaaddu kan jedhudha kan isaan gaafatan. Necessarily binding miti. Wanti isin barreessitan sun ennaa dhuftanii as galtanii dhumarratti proposaalii PhD keessaniiti jechuu miti. Garuu immoo maal barbaadu namni apply godhaa jiru kun yaada ibsachuu danda'u qabaa. Interestii isaa sirriitti beekaa. Kan jedhu ilaaluu barbaadu waan ta'eef yeroo application irratti 2-pager, 3-pager concept note isin gaafatu PhD irratti. Masters irratti yeroo baay'ee concept note hin gaafatanii kan isaan gaafatan essay isin gaafatu. Essay isaanii gaaffii hin qabaatu yookaan leading question warra jedhaman kana hin qabaatu. Fakkeenyaaf explain about like a public health problem you faced and how you would like to address it. Yookaan immoo a leadership journey qabaatte yookaan immoo a technology problem you see in your community that you would like to address. So leading question qabaatu word limitii qabdi isheenii yeroo baay'ee small. Like word limitiin isaanii baay'ee smallidha. Yaada keessan ishee irratti concreteidhaan ibsachuu isin gaafatu. So kuni kan isaan ilaalan maalidha? Writing skill barbaada graduate school. Writing skill keessan in ilaalu keessumaati
shakkii qabaatu waan ta'eef Ingiliffa keenya irratti self expression keenya irratti shakkii qabaatu. Shakkii isaan immoo kan irraa maddee yeroo baay'ee barataan international studentii dhufee naanni environmentii kana keessatti argamu yaa'u laakii kan inni taanee argamnu kanuma irratti. International studentii memorii irratti rakkoo hin qabu. International studentii memoraayizii godhee waan tokko qabxii fiduu rakkoo hin qabu. Yeroo baay'ee quantitative skill irratti rakkoo hin qabu. Rakkoon keenya self expression. Self expression communication irratti rakkoo qabna. Ingiliffa qofaa ta'ee iyyuutu hin ta'in I don't know, we are too proud. Yeroo tokko tokko kan inni ergu, we are too proud for nothing. I'm sorry, no offense, I'm no offend gochuuf tun ta'in keessumaati akkuma sabaatti Oromoon immoo we are too proud miti maal jarjarti isheen jenna namoota kaaniin isaan of ibsuu irratti jarjaran yookaan immoo namoota daddafanii haasa'an yookaan immoo namoota baay'ee eloquent ta'an akka weakness itti lakkoofna akkuma sabaattu aadaadhuma keenya ta'ennaan malee waan hamaa ta'eetu hin ta'in. Garummoo in international school community self-expression very important. Waan beektan akkamitti olitti buuftanii jechoota vocabulary qabdan sanaanu of expressii gootu. Ingiliffa qofaa beekuu miti. Ani mannaan as dhufu the biggest shocking ko communicationidha. Rakkoo Ingiliffaan qaban. Like Jimma Medical School keessa naa darbitu like forces godhu waan ta'eef Ingiliffa inuma barata. Isa booda sima maasters naan baradhus it was okay. Garuu as dhufee kan hin argee namni waanuma xiqqoo itti beektan barattoonni tokko tokko ndoom group workii keessatti waan isin Ingiliffatti macaccabduu keessan sanaan ibsuu yaaltan dhaggeeffataniiti booda naa kilaasii dhaqxan bakka daqiiqaa 15 haasa'u yaaduma isin sila yaalaa turtan. Self-expression is very important. Isa laaluu barbaadu application keessanitti. Akkamittidha kan isin ofiisitan isa jedhu san ilaaluu barbaadu waan ta'eef personal statementii baay'ee yeroo itti investii gochuu qabaattu akkuma sila jedhee karaa isin ofii keessan personalii ofittiin ibsitan sanaa yaaluu danda'u qabaattu. Gara Ingiliffatti naanni dhufu immoo of course commentii gochisiisu. Namoota barsiisota ta'uu danda'u, namoota kana dura waan akkasii keessa darban ta'uu danda'u, seriously ilaaluu qabaatu. Kanaafidha kan isin early jalqabuu qabaattan. Guyyaa torbee lamatti waan dhumuu miti wanti kun. Ji'a tokkotti waan dhumus miti waan akkasii. Maaliif fakkeenyaaf amma namni tokko komentii narraa barbaadee natti ergennaan ani har'a natti ergiteennaan ji'a tokko fudhachuu nan danda'a. Feetuu deebisuu dhiisuu nan danda'a. Nama 10 natti ergaa waan ta'eef. So feedbackii gaarii argattanii in reach of gochuudhaaf seriously early jalqabu gaariidha jedheen herregaa galatoomaa baay'ee. Baay'ee galatoomi Dr. Hailu hin gudunfinaa dhugaati baay'ee hammam akka yeroo keessan baay'ee qabamaa akka ta'e nan beeka isin lamaanuutti siqeenyaan isin beeka sa'aatii 2 hojii keessan lafa isin naqsiisee asitti isin fiddee dirqama isin lammii keessaniif qabdan akka isin baatan godhee kun baay'ee hedduun isin galateeffadha. Sa'aatiin 2 amma as teessanii malee isin qophooftan ittiin lakkoofneani. Walumaa gala garuu yeroo keessaniif hedduu baay'ee galatoomaa. Egaa obboloonni keenya immoo warri waan kana dhaggeeffattanii hamma ammaatti marsaa 5ffaadha kuni. Marsaa 1ffaa Dr. Hilmaa wajjin jalqabnee 2-3 taane itti fufnee waa'een hojii, waa'een reezumee, waa'een linkidinii, waa'een hundumaa deeme har'a iskoolaarshipii irra geenyeerra jechaadha. Marsaan itti aanus tooppikii biraatiin torban dhufu hin dhufamaa. Hammasitti egaa jijjiirama gurguddaa wantoota kana babal'istanii fudhattanii akkasinitti fayyadamtan abdiin qabaa. Fayyaa ta'a. Torban dhufu wal arginaa. Riisoorsota jiran hundumaa immoo iimeelii isin nu biraa qabdanitti linkii guyyaa har'aa waraabbii guyyaa har'aa wajjin walitti qabsiisetanii isinii ergaa har'aa yookiin bor fayyaa ta'a torban gaarii qabaadhaa galatooma.